وان انجر والساتل تاني ربي سبحانه وتعالى ديني إساس البستر ربي نسين سلبسين وأدرس دكا دكا سميا فانا الزنا دلق دين عن جدك يا سبافتي سبحان الله ربي كيسن صدات داتي سبحان الله زنا ربي كي يفنرتي سقافة وانا تنركيس والله ربي نرو إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به ما جدا أتي سوري سلي جدي كن الله يسجدي كن فرق أبدي جدي كن مفرق أبدي جدي لكن أمو كان يسجدي أتي يادو كان ربي تسانيف جعلو دا كان سوري سارس اللي ربي تسانيف جعلو دا نجد والله نوتي نما سوري سجدني والله بالله أفو إسني هنجد maybe dingat sagaleen ko giddu trakkisu mala wanteef adraa keessan commenti wannin barreessina nan bana commenti dingatoo sagaleen kiyya dide arguun danda wanteef cal jedhe dubbachurra harka keessan dabadhaati khairidhuma qofa dhaggeeffadha waan isinii fudhattanii waan isinii taane modhiistanii jazakumullahu khairan akkuma beekamu ijoollee kiyya lamaan sumayyoota jechuudha sumayyoota lamaan rabbi subhanahu wa ta'ala إسلام ما كان أفجر في لتيجر إسلام ما تجرى في ده الحمد لله رب العالمين رب الإسلام ما تجرى في دون ثاني نجال كبا جم تشوكي نجدا إني لما فا أكا أنت لانجفا في كتوسو يوتا مالين برتي لا تشوني ثاني حق الرتي أنا أفتوك جتشود فرحانيف حق الرتي لا تشوي ثاني نافتوك هاتا وتيجرو نموني باين waa'ee kanarraati cal jechuu kiyya waan biraattis kan laalan jiru waan biraattis kan fudhatanii jiru laakiin ammoo sababaan irraa cal jenne maalinni waan jedhu wal qabatee waan tokko immoo isiniif hima jechuudha inni jalqaba wanti gararraa fagaadheef an akka farxanitti gaafa guyyaa jalqabaa mana keeyyatti akka waan sun ta'uuf yaalii gochuu barbaadee ture gaafa laalu dubbiin garantaan itti deemu barbaade jennaan irraa dhaabbadhe sababiin isaas nuti waan asirraati dalagaadhaa jiru gara rabbitti nama waamuu fi khayriiwwan jiru hojjechuu malee nama karaarraa dabsuu fi ammallee sababa kennaan amantiin keenya akka arrabsamuus hin barbaannu waan taateef waan kanarraa dhaabbadhe waan kanarraati dhaabbattee eenyutu waan kana dalaguu danda'amaaf cal jette jennaan waan kana kan fudhateedha achas ba'e obboleewwan kiyya waan ta'eef obboleewwan kiyya kanarraa haasa'uu barbaadan waan ta'eef bakka isaan itti fudhatanis bakka itti fudhatamee jira waan taateef bakka sanarraa jarruu irraa haasa'ani jarruu irraa dubbatani jarruu walitti fidani jarruu walitti araarsani jechuudhaan cal jennee dhaabbannee jirra sababiin isaas nuti yoo dubbanne tokkorra dubbatte yoo dhisne tokkoof hin dubbanne jedhamna waan taateef cal jenne laakiin ammoo sila rabbiin subhanahu wa ta'ala waan nu ajaju qaba jechuudha inni jalqabaa dhaamsi rabbiin keenya nu dhaame dhaamsa guddaadha kalammaffaa ilmi namaa maatiirraa sabarraa duudhaa aadaa oromoorraa waan dhaalu ni qaba jechuudha rabbiin waan tokko gaafa dubbattu haqa akka dubbattu si ajaja lammaffaa maatii keerraallee waan akkasii argachuu dandeessa inni guddaan rabbii waan kanatti nu ajaje rabbii keenya san uume jechuudha maybe waan kana haqa dubbachuun keenya warning nagarsiisa viidiyoo ba'uun qaba na fakkaata mee achas garagalcha ofitti viidiyoo garamitti garagala dhiifama viidiyoos garagalchuuf okay so rabbiin subhanahu wa ta'ala waan gootan keessatti haqaan godha ajaja nuu kenna waan taateef maybe waan kana haqaa yoo gidduu isaanitti murteessuudha baanne haqa gidduu isaanitti murteessii waan kana bakka hin taanetti seennaa laata rabbirraa ni baanaa laata waan jedhu sodaa irraa gamarra dhaabbanne jechu inni jalqabaa sodaa rabbiin kenna anaaf jarri kun lamaani tokko gara tokkotti yoon addalee jedhe rabbiin irraa na gaafata waan ta'eef irraa dhiisuu irraa fagaachuudhuma filadhee dhiise inni jalqabaa lammaffaa dhaamsa abbaa kiyya ijoollummaa gana akka abuudii kiyya gaafa jiru ijoollummaa kiyyatti maal naan jedhe beektani ka rabbitti aansee ka dabalataa jechuudha yaa ilma kiyyaa naan jedhaa ture yaa ilma kiyya nama gidduudhaaf araara hin seeniinii jedha nama gidduudhaaf araara hin seeniin yoo araara seente garuu dirqama sitti ta'e yoo si malee namni gidduu namaatti murteessu hin jiraanne yoo si malee namni dubbatu hin jiraanne naan jedha abbaan kiyya yoo dubbatte immoo haqa malee hin dubbatiin naan jedha dhaamsa abbaa kiyyaa qaba jechuudha kanaaf inni tokkoffaa rabbiin kiyya yoo haqaan murteessite haqa murteessi yoo gidduu namaa farad yoo kanaa lachi irraa dhiisi kan jedhu inshallah
quraana tokko kaafne ilaalla. Lammaffaa dhaamsa abbaa kiyyaa illee ni jira. Kanaafuu jara kan gidduutti haqaan faradu ta'uun hin mala, dingata haqa dabsuun hin mala. Haqni dhugaan immoo kan rabbiiti waan ta'eef haqa rabbii kana immoo sodaachuun dirqama. Haqna tarra dabsitu sirrallee ilmoo keerrallee maatii keerrallee gahuun hin mala waan taateef gidduu kana bahuudha jechuudha. Waa'ee haqaa murteessuu ammoo namoonni gariin keessaan dhuftanii nu arrabsitan, gariin keessaan dubbattan waa'ee haqaa isinii miti kan nu barsiise. Tole namoonni tokko keessaan dhuftanii intala biyya keetiif akkamiin faranne, intala biyya keetiif kan hin dubbanne, intala biyya kee dabarsi kan kennitu wallahi sagaleen na bira jira. Mu'ate kelee faana waan akkasii qabda sagalummaa waliin goota akkasitti kan keessaan arrabsite faa jirti. Subhaanallah. Wallahi sagalee akkas jedhame naa kaameetu jira. Ani haqa isinii miti kan na barsiisu. Ani waa'ee gandummaaf miti kan hin asirra dhufe. Ani wanni hin dubbachuu dhufeefi waa'ee rabbii quraana rabbii himu waan ergamaa rabbii jedhan jedhu yoon danda'e dhugaa namatti himu yoon dadhabe immoo irraa dhiisee dhaabbachuudha. Wallahi waan kanaan alaa ani nam tokkorra waa darbuudhaa miti. Warra akka jettanii keessaan dubbatan, warra akka jettanii keessaan nama arrabsitan, wallahi rabbii keessan ofirratti sodaadha. Ani wallahi ofiisiniin jedhu waa'ee ijoollee kana lamaan irratti waa'ee koo kaaftanii warri isin dubbataa jirtan waan ani hin beekne irraati, waan ani hin dhageenye irraa warri haasaa jirtan wallahi abbaan barbaadan jaarsummaadhaan na dhufa kunoo rabbii fuulduratti isinii kakadha. Wallahi billaahi afuu isinii hin jedhu yoomu. Rabbii ko fuulduratti isin gaafadha waan ani irraa hin beekne, waan ani irraa hin dhageenye, waan ani hin jenne warri dubbatan rabbii keessan sodaadha. Lammaffaa gandummaa fi miti kan hin dhufe intala biyya keete intala ormaa taate anaaf lachuu intala tokko isiniif jedheen jira. Jimma haa taatu Hararge, Arsii haa taatu Walloo, Oromoo haa taatu Shawaa, Feete haa taatu anaaf lamaan isaaniiyyuu tokko. Intala biyya keetii dubbadhu maaloo ta'e namni naan jedhu tokko hin jiru. Dhiise gidduu isaaniitti bee inni dubbatu haa dubbatu jedheen. Tole ammoo wanni isintu barbaadu haqa yookiin dhugaa kan isinitti himu yookiin dhugaa kan murteessu isiniif jechaa miti. Dhugaa kan dubbadhu isiniif jechaadhaa miti. Dhugaa warri qabatan dhugaa murteessan rabbi dhugaa itti agarsiisu obboleewwan kiyya fudhatanii jiran yeroo isaanii gubanii yeroo isaaniif kennanii gurra isaaniif kennanii ta'anii dhaggeeffatanii waliin dubbatu jirani. Jara rabbiin haqa haa dubbachiisu, jara rabbiin haqa haa gaxxamuun, jaraafan du'aa'ii godha. Warra haqni jalaa bade haqa isaanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala haa baasuuf. Sumayyaa lachuufu haqa isaanii hin vallamamane kunis maqaa bade kunis kanan birrii jalaa bade rabbiin haqa isaanii haa baasu. Rabbiin duniyaa akhiraatti nama haqa isaanii balleesse jara lamaan keessaa nama tokkoon dabarsee arrabsee tokkoon isaanii kijibsiise nama tokkoon salphisee tokko ol kaase rabbiin subhaanahu wa ta'ala duniyaa akhiraatti salphina jara nu haa agarsiisu kan hin du'aa godhu. Sumayyaa lachuu wanni jechaa jiru Sumayyaa lachuu rabbiin salphina nama kijibaa walirra kaa'aa jiru sin keessaati. Rabbii malee gidduu keessan ka beeku hin jiru, rabbii malee gidduu keessan kan jiru hin jiru. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salphina keessan duniyaa akhiraatti nu agarsiisu lamaan. Diinii keenya nu tuqsiistani, diinii keenya arrabsiistani, waan hin jirre soba walirra keessani, waan hin jirre wal salphiftani, waan hin jirre wal saaxiltani. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala diinii isaa salphistan rabbiin isin salphisee nu agarsiisu. Kana inni jalqaba. Kana gaafan jedhu jaalalli akka ilmootti isinii qabu dhaabbatee osoo hin taane isin diinii kana xiqqeessitanii diinii kana fuutanii akka waan namni diinii kana haasaa jiru gochuun keessan wallahi diinii keenya xiqqeessitan namoota rabbiif jecha dhaabbatan hedduu xiqqeessitan rabbii isin baasee isa dhugaa qabu dhugaa baasee isa soba namarra kaa'e immoo rabbiin dhugaa isiniif haa baasu. Wanni jedhu tokko hin jiru dhugaa rabbi isin haa baasu. Warri immoo waan nuun jettan dhugaan faraddani dhugaan dubbattan jettani akka isin dhugaan dubbattan nuun jettan waan beeknuuf isin dhugaan faraddan jettu waan taataniif otoo amma fedhe dhugaan gara dhugaadhaan dubbatame nu mititi warra beekanaanu dhugaa dubbataan jirtu jechaa jirtu waan taateef irraa dhaabbadhee jira akka farhaanitti hangama kootiin. Gaafa immoo rabbiin haqa isaanii baasee jedhe obboleettii koo baga milkoofte jedhe eenyumaayyuu haa taatu. Tole walumaa galatti ani waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti nuun jedhu mee dhaggeeffadhaa hundi keessanuu. Rabbiin qur'aana keessatti akkas nuun jedha suuratu nahl inna allaha ya'murukum bil'adli. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan inni isin ajaju adli wal qixxeessummaa karaa sirriitti rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin ajaja wal ihsaani gaarii oolummaatti illee rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin ajaja. Gaarummaatti haqaan dhaabbachuu abbaa fedhe illee taate rabbiin subhaanahu wa ta'ala haqaan godhaayyuu jedhee rabbiin nu ajaja haqa kan nu barsiisu rabbii subhaanahu wa ta'ala malee nama miti.
إنما ربي سبحانه وتعالى مالجد يا أيها الذين آمنوا يا ور تن أمنتني يا ور ربين كم نجتني يا ور ربين أقال أن تكتشجر جتني أجيب فتا ورينا مرة ديمتني نمرة قرتني وادبتن وري حكا أتون أرجين قافسنا براوتون جراتي توكو أربستني توكو تكيستني توكو جالتني توكو جبتني ولا جمل تشونو ربي كيسا صدادا حديثا في قرآن حرس نتمو أجيب فتا والله كن قرص قدار أسنف أجفدا كرالا تشورا وريد أبتن حكم بيتني بريتين كني سنبرد أبتني هركاين فونه في سنبرد أبتني أدرى ربي كيسن جدا قرآن كان أجفدا ربنا كان جد لا تشوف توكو سلانو تتيني أجفني وأنا من مرتيس تيني مرتيس سومالي تقرر ديمني تقرر ربسون والله ربنا كان يمالا كانون جد سرت أجفدا جزاكم الله خير ربنا كانون جد يا أيها الذين آمنوا يا وروت أمني رجتني أفاني ناسفتني يا ورق قلبي ربي فرني رجتني يا ورق قلبي محمد تي أمني رجتني يا ورق قرآن كان فرني رجتني كونوا قوامين قد أبتو تاج ربي سبحانه وتعالى مالت قد أبتو تاجنا بالقسط حقا قدونا ما تتأبتشودان قد أبتو تاج ربي سبحانه وتعالى حقان قد أبتو تا شهداء لله ربي كيسني في رقابها رقابة أجد أنا ما في متيسن نما في جتش متك الرقابة نما في جتش رقابة أوسون تاني كان يصير رقابة ربي في جتش شهداء لله ربي كيسني في رقابها أجد ربي سبحانه وتعالى قد أبتو تاتي أمني ورجت شنجدا هيا كان قفاري ربي سبحانه وتعالى أنجد ولو على أنفسكم إن يفتك الرقابات إن يفتك النابتو أرما وانتفي فركي وانتفي لا ولو على أنفسكم أتو لبوكي سنرت اللي تئي لبوكي سنرت وابليستي اللي يوتئي وفي كيت أفرت رقابي إيسي كان نماف رقابة وديس أصو لبوكي رتي تئي اللي رقاء في التبي ربي سبحانه وتعالى رقاء في التبي ولو على أنفسكم أتوكن كيتاتي حقني كربيتي وان تاتي أفرت رقابي وان سرجرو خفلي وان سرجرو كني وان مونا معرفسيتي الربسي جدي وان بليستي جدي وان دقنقوري جدي مال جد ربين رقابي حقابي جد ربين سبحانه وتعالى لبوك الرتلال جلقب لبوك الرجقب ربين سبحانه وتعالى أو الوالدين وصوماتي كيرا الليتي lubbuukee qofa miti darbeemmoo maatii kee irra sotee haadha abbaa kee yoo ta'e obboleettii kee osoo ta'eeti obboleessa kee yoo ta'e ilmoo keellee yoo ta'e dhugaadhaaf gad dhaabbadhu siin jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhageeffadhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhugaadhaaf gad dhaabbadhu maaliif jennaan dhugaan kan rabbiiti waan taateef dhugaadhaaf gad dhaabbadhu siin jedha rabbiin kee subhaanahu wa ta'ala awil waalideeni wal aqrabiini haadhaaf abbaa kee qofa yoo osoo hin taane immoo firoontan keellee yoo ta'e ilaal kana ma cal jettee karaa irratti wal bartee nama cal jettee dhuma miidiyaa irratti wal bartee osoo hin taane nama otoo firoottan kee ta'e kan dhiiga tokko osoo taate illee dhugaadhaaf gad dhaabbadhu dhugaadhaaf murteessi gaman dhaabbattee naman arrabsiin naman xiqqeessin dhugaadhaaf dhaabbadhu siin jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala iyyakun ghaniyyan sirri dhageeffadha mucattii tokko keessaa dhuftee maal naan jette yoo isheen kun miskiina taate yoo isheen kun birrii dhabde isheen kun immoo sooressa taate naan jette har'a wallaahi sagalee wallaahi ati sumayyaa wajjiniin sagaagaltee beektaan aan jette wallaahi sagalee isheen na argite rabbii funduratti si gaafadha wallaahi rabbii kiyya funduratti si gaafadha waan natti narra keesse wallaahi rabbiin garuu in yakun ghaniyyan aw faqiiran fallaahu awlaa bihimaa jedha ati sooressallee jedhe kunillee hiyyeessa jedhe kun fira qabdi jedhe kun immoo firan qabdu jedhe laakiin ammoo kan hiyyeessa jette ati yaaddu kana rabbiitu isaaniif caaloodha kan sooressaarras illee rabbiitu isaaniif caaloodha nun jedha wallaahi nuti nama sooressa jennee miti kan namaaf dhaabbannu namni nama qaba jennee miti kan dhaabbannu namni haadha abbaan qabu jennee miti kan dhaabbannu nuti فالله أولى بهما أتي سوريسا جدين جدا والرب الرتين وججو إشين كن سوريسا كن يسا جدين ربي كيتو إساني فلمان سانيتي هو إرج على كيتي ربي سبحانه وتعالى مي ربي كيسا صدادا ربي كيسا نتي أصدي بيا وانا من قلبين كمني وانا من قولين دبتينا رقاين تاني نمرتين دبتينا وانا من إجانين أرقني شهادة الزور جيتون أرقما ربي صلى الله عليه وسلم وانا إجانين أرقني نمني رقانا من رتبه بر والله شتا جنتين فرأتو جراني وان نتي نهيمة متقو يجراتي يوم بي أستمي دفتي وان كان نقوني جتاتوري قارو أمو قوتي تجتي إبانا من رتي مرتيسون والله ربي كيسان صداق دابر قيامات سيمون رجل جيتشودا مالجا ربي سبحانه وتعالى فالله أولى بهما سوريسا في يسمتي جتنيه مرتيسيناتي إني سوريساس إني يساس جدو كيسانيتي فندرا كيسانيتي مدفعي دابتانيتي توقع لماني فرقات دابت ربي سبحانه وتعالى
اتيانسي مالجد فلا تتبعوا الهوى لا لبلي وانكية وبلي تكية هرفة دي كيني هردف نيجل دي ما راجرة ishee kana yookiin kan biyya kooti jettee ishee kana yookiin biraa nyaadheera jettee ishee kana yookiin biraa dhugeera jettee yookiin isheen kun natti aanti jettee yookiin isheen kun biyya kooti jettee maybe biyyaa fi sanyii fi gosaa fi qabeenyaanis ta'u walitti dhiyeenyaan wal qoqqoodaa jiraachuun ni mala garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe beektu falaa tattabi'ul hawaa fedhii keessan hin hordofina fedhii keessan jalan deemina dubbadhaa waan jedheef qofan dubbatina beektu yeroo baay'ee dubbadhu wanti si godhu dhiisuu isaatu irra caalaadha dhiisi waan jedhe moo yoo dubbatte yeroo baay'ee kheyrii namaa qaba dhiisaa fedhii keessan hin hordofina jedhe maaliif jennaan an ta'dilu haqa akka dubbattaniif aartanii waan haasa'ina aartanii waan murteessina hattaa nu mititi warri qaadii ta'anii shari'aa firdi beetitti murteessan yoo aarii qabaatan bar harkaa fuudhama kootu jedhameet amma inni aariin isaa irraa cabuttu waa hin murteessu jechuudha waa murteessuun dhorkaadha aarirra teesse aariidhaan waa murteessin fedhiidhaan hawaa kee jala fedha kee jala deemte waa hin murteessin cal jedhe yeroo aarte obsa kee aarii kee liqimsi keeyti san booddee ta'awwadhi rabbitti yoo haqa murteessu barbaadde haqa murteessi warri haqa murteessuuf achirra teessan warri haqa jara lamaan irraa fudhattan tokko keessana arrabsite tokko keessana xiqqeessite tokko na tuffatte tokko na dhaga'uu didde tokko irratti dubbatte tokko teessee dhaggeeffatu jettanii aariidhaan fedhiidhaan hin dubbatina yeroo aariin keessa sinirra jiru a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim jedhaate aarii keessan cabsadhaate isin kan dhuftaniif haqaa fi waan ta'eef haqa keessaniif murteessaa nuun jechaa jira an kan rabbiin dubbateen dubbataa jira isin kana gootanitti osoo hin taane gorsan dubbataadhaa jira aarii keessan liqimsaati waan dhuftaniif dhugaa murteessaati erga murtee namaa kennitanii booddee aarii namarraa qabanirraa dubbachuun hin danda'ama rakkoon tokko hin jiru garuu sababa aartaniif yookiin sababa nam tokko waa isin godheef sababa karaa dhuunfaa qabdaniif jecha nama hin miidhina rabbii keessan sodaadha rabbiitu nu ajajaa jira waan taateef itti aansa rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal nu jedhe walaa tattabi'ul hawaa nu jedhe maaliif jenna an ta'dilu dhugaa akka murteessitaniif jecha wa in talwu aw tu'ridu yoo dhugaa immoo dabsitan yookaan immoo dhugaa irraa garagaltan jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala laala yoo haqa dabsitan takka dhugaarraa immoo garagaltanii jedhe fa inna allaha kaana bimaa ta'maluuna khabiir rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa isin hojjettan irraate rabbiin argaa dhagahaa ta'edha egaa rabbii keessan sodaadhaa isiniin jechaa jira egaa itti aansee rabbiin ammas aayata biraa keessatti maal jedha falidhaalika فادعوا واستقم جد ربي سبحانه وتعالى إجا سبب تكون ما أفجئتي جد ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكون ما كينيا مال إسلام ما كينيا تكون ما كينيا مال أمانتي كينيا تكون ما كينيا مال ربي كينيا تكون ما كينيا مال قبلا كينيا تكون ما كينيا مال تكون ما كينيا إرجما كينيا دا ربي تكون ما كيسني جدا فادعوا واستقم تكون ما كيتي فجئتي وامي كت جدي دا ربي سبحانه وتعالى رجارت نومتي النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه فاستقم dhaabadhu tokkummaadhaaf jedhiti nama nagaa gidduu isaanii gochuudhaaf jedhi dhaabadhu kamaa umirta walaa tattabi'il ahwaa'ahum laal akka ajajamteetti dhugaadhaaf qatti godhi dhugaadha dhaabadhu walaa tattabi' ahwaa'ahum fedhii isaanii hordofin namni lama fakkeenyaaf si gidduuratti waa akka murtaa'uuf dhufe yookiin waa si murteessatu yoo dhufe fedhii isaanii hordofuuf jecha kan ishee tokko hordofuuf jecha yookiin kan isa tokko hordofuudhaaf jecha ati jara hin hordofin karaa ajajamteetti tokkummaatti as deebi tokkummaa gidduu isaaniitti gootutu borillee jara tokko gochuu danda'a sinillee tokko si gochuu danda'a gidduu isaaniitti dhugaadhaan tokkummaatti dhaabbadhuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala مالف جنان لأعدل بينكم الله ربي نسجدو كيسانتي أكا حقا فردور في جاتشود ربي كم ربنا وربكم ربي كيساني في ربي كيسان كان تيكون مال جنان بيننا وبينكم قدو كيسان في قدو كيسانتي حقا كم مرتيس ربي سبحانه وتعالى قرون ربين لفرت أكا حقا نما بدبا نفنو كايمالي لغا كمرتيس لغا كان ربي تجاتشودا سنيف ربين قدو كيسان لغا حقا كمرتيس جاتشا لغا مرتيس يجمع بيننا ربي سبحانه وتعالى بر أجفدو قياك يا ربي سبحانه وتعالى ولتنوك أبو الأفجرة وإلينا المصير جرى كينية اللي دي بأفجرتو ربي سبحانه وتعالى لو قام مرتيسا جرى كينية اللي دي بأفجرتو كدونا ما تحكى يوم مرتيسين الرافقات تنقلي سورة سنوي حكى هندب سيدان ربي سبحانه وتعالى ما جرى ربي سبحانه وتعالى نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه واي حقا في واي حقا انا ما قدوت مرتيس ربي تعالى واني نبرسي سنجر قرآن ربي سريت أجفدا قل أمر ربي بالقسط جدي يا محمد صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى قسط حقا مرتيسوتي نو أجاجيجر جدين أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم فلكيس ربي سبحانه وتعالى في عبادات أبدا كل مسجد مسجد هندماتو مخلصين له الدين
ربي سبحانه وتعالى داف قل كل تاتي دابدا حقا في ممرتيسا ربي سبحانه وتعالى اتياسي مال جد ربين ولا تقربوا مال اليتيم اشين كون ابان قبدو اشين كون هذا كان قبدو كان جتن اسني ميت كان نتيمو هذا فبا كان انقمنه نوفلچو هذا فبان قبني نبرتي اباني ساني انا في سيدا انا في كدر بابا برادا هنقبني واتك وانا كسيديسا كجيبا كون isheen kun abbaa hin qabdu fi kun abbaa hin qabdu abbaa hin qabani lachuun isaanii akka amantaa islaamaatti jarri abbaa isaanii dhiisaniiti abbaan keenya rabbi abbaan keessan isini obboleessi keenya isini obboleettiin keenya isini jedhani gara keenya dhufani kun haadhaaf abbaa dhabdee kun abbaa kan qabdu hin jirtu as keessatti lachuu isaanii haadhas abbaas hin qabani lachuu isaanii haadhaaf abbaan isaanii kan dhalan malee kan dhugaa isaaniif dhaabbatu numadha jechuudha. مربي ما جد رواركا سيتي ربين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن جد كرشي ور يتيم وتا ور جر إسلام ما دفني ساتو الله ربي كي يفن رتي سقافة وانا تنركيس والله ربي نرو إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به ما جدا أتي سوري سلي جدي كن الله يسجدي كن فرق أبدي جدي كن مفرق أبدي جدي لكن أمو كان يسجدي أتي يادو كان ربي تسانيف جالو دا كان سوري سارس اللي ربي تسانيف جالو دا نجدا والله نوتي نما سوري سجن نمتي كان نما أبنو نمني نما كبا جن نمتي كان أبنو نمني هذا أبان كبو جن نمتي كان أبنو نوتي فالله أولى بهما أتي سوري سنجدين جدا والرب نرتين وجهه إيشين كون سوريسا كون هي سنجدين ربي كيتو إسانيف لمان سانيتيفو إرج على كيتي ربي سبحانه وتعالى مي ربي كيسن صدادا ربي كيسن انت أصدي بيا وانا من قلبين كمني وانا من قولين دبتينا رقاين تانين مرتين دبتينا وانا من إجانين أرقني شهادة الزور جاتون أرقم ربي صلى الله عليه وسلم وانا إجانين أرقني نمني رقان مرتبه بر والله شتا جنتهم فرأتو جراني وان نتي نهيمة متوكو يجراتي يوم بي أستمي دفتي وان كان نقوني جتاتوري قارو أمو قوتي تجتي إبا نمرت مرتيسون والله ربي كيسان صداق دابر قيامات سيمون رجل جيشودا مال ربي سبحانه وتعالى فالله أولى بهما سوريسا في يسمتي جتنيه مرتيسيناتي إني سوريساس إني يساس جدو كيسانيتي فندرا كيسانيتي تمت فايد أبتانيتي توكودا لماني فرقات أبتا ربي سبحانه وتعالى اتيانسي مالجد فلا تتبعوا الهوى لا لبلي وانكية وبلي تكية هرفت ديكيني هردف نيجل دي ما راجرة ishee kana yookiin kan biyya kooti jette ishee kana yookiin biraa nyaadheera jette ishee kana yookiin biraa dhugeera jette yookiin isheen kun natti aanti jette yookiin isheen kun biyya kooti jette maybe biyyaa fi sanyii fi gosaa fi qabeenyaanis ta'u walitti dhiyeenyaan wal qoqqoodaa jiraachuun ni mala garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe beektu falaa tattabi'ul hawaa fedhii keessanii hordofina fedhii keessan jalan deemina dubbadhaa waan jedheef qofan dubbatina beektu yeroo baay'ee dubbadhu wanti si godhu dhiisuu isaatu irra caalaadha dhiisi waan jedhe moo yoo dubbatte yeroo baay'ee kheyrii namaa qaba dhiisaa fedhii keessan hin hordofina jedhe maaliif jennaan an ta'dilu haqa akka dubbattaniif aartanii waan haasa'ina aartanii waan murteessina hattaa nu mititi warri qaadii ta'anii shari'aa furdi beetitti murteessan yoo aarii qabaatan bar harkaa fuudhama kootu jedhameet amma inni aariin isaa irraa cabuttu waa hin murteessu jechuudha waa murteessuun dhorkaadha aarirra teesse aariidhaan waa murteessin fedhiidhaan hawaa kee jala fedha kee jala deemte waa hin murteessin cal jedhe yeroo aarte obsa kee aarii kee liqimsi keeti san booddee ta'awwadhi rabbitti yoo haqa murteessu barbaadde haqa murteessi warri haqa murteessuuf achirra teessan warri haqa jara lamaan irraa fudhattan tokko keessana arrabsite tokko keessana xiqqeessite tokko na tuffatte tokko na dhaga'uu didde tokko irratti dubbatte tokko teessee dhaggeeffatu jettanii aariidhaan fedhiidhaan hin dubbatina yeroo aariin keessa sinirra jiru a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim jedhaate aarii keessan cabsadhaate isin kan dhuftaniif haqaa fi waan ta'eef haqa keessaniif murteessaa nuun jechaa jira an kan rabbiin dubbateen dubbataa jira isin kana gootanitti osoo hin taane gorsan dubbataadhaa jira aarii keessan liqimsaati waan dhuftaniif dhugaa murteessaati erga murtee namaa kennitanii booddee aarii namarraa qabanirraa dubbachuun hin danda'ama rakkoon tokko hin jiru garuu sababa aartaniif yookiin sababa nam tokko waa isin godheef sababa karaa dhuunfaa qabdaniif jecha nama hin miidhina rabbii keessan sodaadha rabbiitu nu ajajaa jira waan taateef itti aansi rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal nu jedhe walaa tattabi'u lhawaa nu jedhe maaliif jenna an ta'dilu dhugaa akka murteessitaniif jecha wa in talwu aw tu'ridu yoo dhugaa immoo dabsitan yookaan immoo dhugaa irraa garagaltan jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala laala yoo haqa dabsitan takka
dhugaarraa immoo garagaltanii jedhe فإن الله كان بما تعملون خبير ربي سبحانه وتعالى وإسن هجتن الراتي ربي أرقاد أقهاتي دا إيقا ربي كيسن صداء دا إسنين جتشاجرة إيقا تيانسي ربنا مسآية تبرا كيسة تمال جدا فلذلك فادعوا واستقم جدا ربي سبحانه وتعالى إيقا سببتكم ما أفجئتي جدا ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكم ما كينيا مالي إسلام ما كينيا تكم ما كينيا مالي أمنتي كينيا تكم ما كينيا مالي ربي كينيا تكم ما كينيا مالي قبلا كينيا تكم ما كينيا مالي تكم ما كينيا إرقما كينيا دا ربي تكم ما كيسنف جدا فادعوا تكم ما كيتيف جديتي وامي كت جديد أبدا ربي سبحانه وتعالى أقارت نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه فاستقم dhaabadhu tokkummaa dhaaf jedhiti nama nagaa gidduu isaanii gochuudhaaf jedhi dhaabadhu kamaa umirta walaa tattabi'il ahwaa'ahum laal akka ajajamteetti dhugaadhaaf qatti godhi dhugaadhaaf dhaabadhu walaa tattabi' ahwaa'ahum fedhii isaanii hordofin namni lama fakkeenyaaf si gidduuratti waa akka murtaa'uuf dhufe yookiin waa si murteessatu yoo dhufe fedhii isaanii hordofuuf jecha kan ishee tokko hordofuuf jecha yookiin kan isa tokko hordofuudhaaf jecha ati jara hin hordofin karaa ajajamteetti tokkummaatti as deebi'i tokkummaa gidduu isaaniitti gootutu borillee jara tokko gochuu danda'a sinillee tokko si gochuu danda'a gidduu isaaniitti dhugaadhaan tokkummaatti dhaabbadhuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala مالف جنان لأعدل بينكم الله ربي نس جدو كيسانتي أكا حقا فردور في جتشود ربي كم ربنا وربكم ربي كيساني في ربي كيسان كان تيكون مال جنان بيننا وبينكم جدو كيسان في جدو كيسانتي حقا كم مرتيس ربي سبحانه وتعالى قرون ربين لفرت أكا حقا نما بدبان نفنو كايمالي لغا كمرتيس لغا كان ربي تجتشودا سنيف ربين جدو كيسان لغا حقا كمرتيس جتشا لغا مرتيس عجد يجمع بيننا ربي سبحانه وتعالى بر أجفدو قياك أما ربي سبحانه وتعالى ولتنوك أبو أفجرة وإلينا المصير جرا كينية اللي دي بأفجرتو ربي سبحانه وتعالى لو قام مرتسا جرا كينية اللي دي بأفجرتو كدونا ما تحك أيوة مرتسين الرافقات تنقي سورة سنوية حق أهين دبسيدا ربي سبحانه وتعالى ما جرى ربي سبحانه وتعالى نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه واي حقا في واي حق انا ما قدوت مرتيس ربي على واني نبرسيس نجرو قرآن ربي سري دقي فدا قل امر ربي بالقسط جدي يا محمد صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى قسط حقا مرتيسوتي نو اجاجيجرا جدين امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم فلكيس ربي سبحانه وتعالى في عبادات ابدا كل مسجد هندماتو مخلصين له الدين ربي سبحانه وتعالى داف قل كل تعاتي دابدا حقا في ممرتيسا ربي سبحانه وتعالى اتياسي مال جد ربين ولا تقربوا مال اليتيم اشين كون ابان قبدو اشين كون هذا كان قبدو كان جتن اسنيمتي كان نتيم هذا فبا كان انقمنه نوفلچو هذا فبان قبني نبرتي اباني ساني انا في سيدا انا في كدر بابا برادا انقبني واتك وانا كسيديسا كيجيبا كون isheen kun abbaa hin qabdu fi kun abbaa hin qabdu abbaa hin qaban lachuun isaanii akka amantaa islaamaatti jarri abbaa isaanii dhiisaniiti abbaan keenya rabbi abbaan keessan isini obboleessi keenya isini obboleettiin keenya isini jedhanii gara keenya dhufani kun haadhaaf abbaa dhabdee kun abbaa kan qabdu hin jirtu as keessatti lachuu isaanii haadhas abbaas hin qabani lachuu isaanii haadhaaf abbaan isaanii kan dhalan malee kan dhugaa isaaniif dhaabbatu numadha jechuudha ربي ما جرى وركا سيتي ربين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن جد كرشي ور يتيم وتا ور جرى إسلام ما دفني ساتو يتيم لقى عاد فبار بين إلا تني ساتو ربي سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم كرشي إساني تهنياتنا جلاهنياتنا ربي سبحانه وتعالى مالي في جنان إلا بالتي هي أحسن كراسرني في كرابر باشرت كباستني في يوتا تملي يو حق إسان راقبات توان فرتن قبل تاتملي واتك أكيد تنبونه حتى يبلغ أشده أما أمر إنساني إساني في جهه وان كان بريد كنيتاني وان بربان تباسوا قدن داين وأوفوا الكيل والميزان ميزان كيسني في سفر كيس والكتيسا جل ربنا سبحانه وتعالى ميزان كيسني في سفر كيسن والكتيسا بالقسط حقا جل ربنا سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا قافنا كسنين جل أمي ربنا سبحانه وتعالى أما دن ديسان إسن أقارا دابتني أما دن ديسان إسن أقافر الدني جنان أنا مو لبو كيسن أوليتي لا لبو كيسن أوليتي وإسن ندركسي سؤال ربنا سبحانه وتعالى إسن ندرك إسن أقار أمدن ديسان فردا أمدن ديسان أقار فردا إنن أنا إسن ندركسي سؤال لا نكلف نفسا إلا وسعها لبونا مشان ديسو مالين ندركسي سنوجدا نمني تقوى أمدن دي قوتشو كدن أمن مربين سبحانه وتعالى اتنفا قوتو جيتشوتو نرى إيقا ما جيتشورا إيقا ربين سبحانه وتعالى ما جري لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا يودو قادوا بتني مو فعدلوا
dhugaa dubbadha haqa gidduu namaatti dubbadha yoo ka dubbiillee yoo ka dubbatta murtii qofa miti yoo ka dubbattan taatanlee haqa dubbadha gidduu namaattiidha walau kaana dhaa qurbaa osoo fira keessan dhiyoo taatellee dhaa qurbaa fira dhiyoo osoo taate kan dhiigaan isinitti maa jira ka ormaa ka fagoo dhiisa otoo fira dhiigaallee taate otoo fira dhiigaa taate gidduu namaatti haqa dubbadhaa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala wa bi ahdillahi awfu ammoo ahdi rabbiin subhaanahu wa ta'ala isinitti kenne guuttadha haqa dubbachuudhaan haqa murteessuudhaan otoo fira kee taate otoo obboleettii kee taateete haqa dubbachuudhaan ahdi rabbiin لا قوتان جل ربي سبحانه وتعالى إنما أبا اللي هاتاتو أحد ربي إجدا ربي أمانة سنتكني إسنتون الرجل جدًا سنتفيدتني إسنتون الرجل ولتنو أرارسا جدًا إسنتون الرجل مي ولتنو فيدا جدًا إسنتو حقا نوباسا كوتام جدًا حقا نوباسا قام جدًا حقا توكو تدباسا سونجان جدو كيني حقا جرو مرتيسا حقا أني ميزانا نسنين جدا وانتف ميزان حقا جرد برسين سنتكنن حقا إساني مرتيسا ربي كيسان صدات داتي حقا نم توكو ندبسينا نما توكو صداب جيتشا نما توكو فنيتشا حقا هندبسينا حقا ربي جيتشا هجدا ربي أمانة إسنين تكني قال مانقا إسنين جدا إيه ربي سبحانه وتعالى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أكي سيادة تنيف جيتشا ربي سبحانه وتعالى كانت أمسا إسنيف دامي جدا ربي سبحانه وتعالى اتعانسي ربي سورة الأعراف بقنا تربكي ستمال جد وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أمة نتؤمن كيسا جدا أنا أفسي كان كيسا جدا ربي سريد لكي فتنو مالجد أنا أفسي كان كيساتي أمة أميك أبو كيسا جدا ربي ورنو تدادتو كيساتي مونو توركم كيساتي ميدا كي فتنا مالجد أمة أمنيك أمنو كان كيساتي أمة كراس الريت نمك جيشاني فيهم أمة حقا نما مرتسنين كما جدي غاف ربي عدتو مي أنا أفسي ور ربي نتين عدت كيسا جرا نفسي ورا نموت كجيش جرور رامو نما دب سورة جرور كيسا جرا توكو نفسي ورا ربي نودته أمة كيسا ورا نما كت قد أوجاد أنا ساني فردون كبر ربي جد كم نمو لكي نفسي ورا ربي سبحانه وتعالى هنجل لسنا جنان دين نجل إساجرو كيسا جرتني ربي كيسا صدات داتي ورا كمين جرا ورا ربي أمتا كسين كبر جد كيسا جتروتاتن بشراكم اليوم جمّتشو كيسا ربي كيسا نراتي أرجتني أما اللي اتفوفا يو كرا كان الرهن جرمو ورا ربي سبحانه وتعالى أمة كان كيساتي ورا كرا لقاتنا ما كجيشني في ورا حق دبتني كبا ورا حق فردني كبا جد كيسا ربي نسنا تاسيس والله دعاء سني قدا وان قوسا متي ونسين فرأة جرتنا مراتي حتى دبتشون قدونا ماتي وان قوسا سنتين فكاتنا والله نسنين جدا فكاتين حتى دبتشو ربي نما لما قدو اسن كاي حتى دبتشون وان قوسا سنتين فكاتنا نبي محمد نسيته نبي يوتا كان درو ربي سبحانه وتعالى مال جدي أكاكوماتي سن أجيسي سنيد أجيفتاني حتى ربي سبحانه وتعالى سنكني حكا فردا فرحاني سن أرسيفي واي فرحاني بجتش حكا مبليسينا فاطماني سن أرسيتي واي فاطمة بجتش حكا كي نما هندبسينا obboleessi kee si dallansiiseef obboleessa keetiif jecha ati fuutee waan hin taane naasa'in ormi si dallansiiseef obboleessa kee irra gortee orma sana haqa hin dabsiin inni si dallansiise kan biraa haqa ati moo gidduu kee dhufanii nu murteessan jedhan kabiraadha rabbi keessan sodaadhaa isiniin jechuudha barbaada rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratil nisaa keessatti maal jedha inna allaha allahin ya'murukum bil adli rabbiin subhaanahu wa ta'ala tikennatan nuti kennate keessa ni tokko hodhu haqa gidduu keenyatti murteessi jedhani gara keessa dhufuudha alaysa hadha al-amana kun amaanaan kana caale jira ati obboleessa akhiraati ati dhugaa dubbatta ati dogongoran dubbattu ati nama tokko caalchistu tokko xiqqeessitee tokko kabajjo tokko arrabsitee tokko calin jettu dhugaa gidduu keenyatti faradi jedhe erga namni sitti dhufe amaanaan kana caale rabbiin sitti kenne caala maaltu jira إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها جد أمانة ورئيس نتكنتي أمانة سندي بساجد ربي سبحانه وتعالى أمانة جر جدو كينيت مرتيسة أني ستكنتن أمانة سن أكس ستكنتن تجدو ساني حق مرتيسة اتكني ربي كي صداتلتي حق مرتيس سورة دوبت تنجدينا لقى دوبت شورة دوبت تنجدينا
جزاكم الله خيرا والرب جدو سنتي ماجر ان كانتو دبسي كانتو وان انتاني مرتيس جانجرو غرو والرب نو اججن اسنتهم اجرا والرب نت اجج كان قران كي صدق فدا والله غياتكو اسن فيدا جزاكم الله خيرا هيا اتانا رب سبحانه وتعالى مال جدم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل جلال تيانسي وإذا حكمتم يوكا مرتستا تاتا بين الناس جدون مات أن تحكموا بالعدل أكا جدون مات عدلي الآن مرتستا في رب سبحانه وتعالى أن تحكموا بالعدل لغا أكا جدون مات مرتستا سنين جد ربين كي لغا مرتستا جدو نمات سنين جد شور أجرا أن تأمركم أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به طول ربنا كست سنين أولي طول ما أكم جالي ربين بيكم سسيكني نمني دفين قدو كينيا مرتسسين جنان نعم قد ربي ستي أولي سنجا جاجرا ربين بيكم تسيكني أجس ميديا رتبات نمني ستي كني جنان ربين بيكم تسيكني نما كي ستي كبجا قبل جد إدارة كي تدفي جنان لال كان ربين بيكم تسيكن نوسا ربين بيكم سيكن نساء نعم ربي سرتي أولي الأجر سبحان الله نعم ربي سيكن بور سر فرتا بيكم سيكن ربي سر فرتا بريدنا سيكن ربي سر فرتا الرب سيكن بور ربي سر تشوفوا ديما غرا سيكن ربي بور سيدو تشود اف ديما بيكم تي ربي سيكن سر فودو ديما ولا لا تو تديمتا ولا ورب بيكم نكيسه تو ديمتا ربين بيكم تي سيكن نعم سيكن جاجر نعم ربي سيكن تفيدمتي وان خيري في وان دغادو بدو سنجا تجر ربي سبحانه وتعالى اتيانسي مال جدي أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وايش دبتا وايش كيستي يادا وايش جت رب أجافي أرجادا إسن جت تجرا إيه رب سبحانه وتعالى إرجع كانوا نتمه داود عليه السلام مال جري سيتاني بيته رب جل كبا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب جل قاف ورنا ما لما جري واي داودين سيناكنا دقي فدا نبي الله داود عليه السلام يمكن داود جرا ما يشوره يا محمد حاسد نموني لما قرأ داود والفلمني ديمن داود نبي الله داود عليه السلام قرأ سات والفلمني ديمن أدونكو سكا كبيرة يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ دخلوا عليه يرو أقني إذ دخلوا على داود ففزع منهم داود تفيقني رسينا أجرا داود عليه السلام نيري فتي جرا ففزع منهم إسان الرارفته يرو جرت سينا فقالوا لا تخف إن صداتين جراني وري لما انقدوس أنت مرتسود على كان خصمان بغى بعضنا على بعض تكون كينيا همتي تكون كينيا والهمات على أجرا فاحكم بيننا بالحق لقارن قدو كينيا مرتسي يا نبي الله جراني فاحكم بيننا بالعدل قدو كينيا لقارن مرتسي جراني ولا تشتت وحدنا إلى سواء صراط تكون كينيا فوتي كرانتاني كرادة بارن قولينيتي لچان كينيا يودو غاسر كجرتون آتي مرتسي جران لا آتي لقارن قدو كينيا مرتسي جران ربي ما الجري رسم بودي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم جرين الآن يا داود جرين ربي سبحانه وتعالى يرمى سنتي قافة إني تقرر قرنتاني تمرتسو داود عليه السلام ربي ما الجريني وفودي تقرر ربو سي يا داود جرين واميني مكاران داود هو جرين يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض نو خليفة دي كيسة تسيقوني جرى بكبوا أسيقوني جرى akka namni yoo rakkate si bira dhufe nama murteessu dhugaa namatti himtu gara dhugaatti nama waamtu si gooneedhaa jirra jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala khaliifaa dachii keessa si goonee jirra bakka bu'aa si goonee jirra fahkum beena annaasi bilhaqqi jedheen gidduu namaatti dhugaa murteessi jedheen gidduu namaatti haqa murteessi eega rabbiin subhaanahu wa ta'ala khaliifaa bakka bu'aa nama wayii si godhee rabbiin si kaa'e eega si malee bakka biraatti namni bakka itti dhaqu ergan qabaanne sida jedhee erga rabbiin namni sitti dhufe gidduu isaanitti dhugaa murteessi يا داود عليه السلام جل ربنا سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى إلى آرتي تقطي آرتي يوكي واتاتي سميتك هنردفين هواك هردفته فديك هردفته فيضلك عن سبيل الله يا سبحان الله مي غرسي جعلوا قرآن ربي جعل مال تجرى أدراك جل ربنا سبحانه وتعالى نبي ساتين جاجر بليسكو بليتيكو سميتي بر نبي ساتين جاجر بر نبي فلتي أمة الترجينو فديك نردفين آريد آنس وابراتينس فيضلك عن سبيل الله كرا ربي الراس جد إساجدين
karaa rabbii irraa si jallisa fedhii kee hordoftee waan hin taane haqa nama gidduutti murteessuu irraa sin dhorkini innal ladhina yadilluna an sabilillah ammoo warri didanii karaa rabbii subhanahu wa ta'ala irraa jal'atan jedha rabbiin subhanahu wa ta'ala lahum adhabun shadidun isaaniif abidda akkaan cimaatu isaaniif jira bimaa nasu yawmal hisaab guyyaa hisaaba godhaman fuula rabbii dhaabbatanii siraaxarra deemanii gaafa ma'asharatti ilmi namaadhaa qabame hisaaba godhamee gaafa suufiin isaanii isaa kenname waraqanni isaanii isaaniif kenname gaaf sana warra dagatan sana gaaf sana isaaniif abidda cimaatu jedha rabbiin subhanahu wa ta'ala kanaafu fedhii keessan hordofurra of eeggadhaa jedhe rabbiin nutti maa jira gorsaan rabbii caali maaltu jira qaba akka oromummaatti isaa ta'u akka namummaatti haqan qaba haqa keenya nu murteessedhan malee ani kiristaanadha ani muslima waan ta'eef ishee kiristaana irratti naaf fardi jechuudhaaf miti kan nuuf yoo sanaaf dhufellee rabbiin subhanahu wa ta'ala maal jedha lakki kanaaf miti isin wanni akkasii kun waan biraa akka isin geessine fakkeenyaaf namni wayii qabeenya kana jalaa fudhatee dhimma biraatiif gaafataan jira karaa biraa garuu akka tasaa ta'an abbaa murtiidha yookiin namni wayii daangaa mana koo natti darbee jira daangaa mana koo waan inni natti darbee na lolaa jiruuf asiiti garuu nama biraa wajjiniin wallalee dhufee na fuuldura gaafa murtii dhaabatu ay mana kootu ati daangaa natti dabarteetta waan ta'eef sirratti murteessuun qabaachumaan haaloo si baadhaa laa wallaahi rabbiin walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin jedhe jibba namarraa qabdan lola namarraa qabdaniif jecha namarratti dhugaa soba hin murteessinaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala wallaahi akkana jedha rabbiin kana kan dubbataa rabbi malee ana farhaani miti ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا لقامر تيسورة أكا إسنين ديبسني يا أبو ليوانكي يا جار ربي سبحانه وتعالى لقامر تيسورة أكا إسنين ديبسني هو أقرب للتقوى صدا ربي تكني سنيسو إسا كندا صدا ربي تكني ديسو إسا كندا إن الله خبير بما تعملون ربي وانسين أجتن أرقاد وانتف لقا حق مرتيسايو جد ربي سبحانه وتعالى اتيان سيما الجد ربي سبحانه وتعالى يا أيها الرسول دين إرجما ربيتين يد لا وان إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه في مير أجفدا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين ما يا محمد صلى الله عليه وسلم والروان كان سنجدني يسارعون في الكفر ور كفر تقالون أفجرجروا جرسون أكا سنجدسيس نجدا توكم الله أنجت بيكتو سجلك أبدي واي بولتي وان كين يسمى يالا ماني رتي والله إسلام ما كي سابه نام برباد جد بالله عليك sababa farhanin dubbadhu jedhee cal jedheef sababa yoo murteesse dingate tokkotti dhugaa murteessa jedhee sodaateef cal jechuun isaati irraa dhiisuun isaati islaamummaa keessaa si baasisoo taate ahleen wasahleen karaan bal'oodha qajeela obboleetti kiyya wallahi sagaleen na bira jira dingata amma balleessuu baatte wala nagaruu ergadheera bakka biraatti sagalee kan wallahi islaamummaa keessaa ba'uu bakka kiristaanummaan hawwe jette go ahead deemuu dandeessa obboleetti kiyya والله ديمو دندسا نوتي كان بولو جيتش ربي تمالي جيتش فرحانين بولتاتي اوسما فرحان بدي فدي دلغي فرحان نمبر ربي ملائكه غدينا وميسا فرحان هتو دندا فرحان كيجيبو دندا فرحان دينغت دغونغورو دندا فرحان دينغت واسغاغلو دندا فرحان وابلسو دندام يا اختي فرحان ربي متيم فرحان ملائكه دامتي فرحان نما اوتو فرحان ربي سبحانه وتعالى هندو غونغورو تيجراتي نما غدينا نومتري ملائكه غدينا ومتري فرحان اينيسا فرحان دوغون غوري جتا من تادو غادي استبحتا بالله عليك يوباتي فرحاني وانت دبلتو في السجرا انا فرحانه سمرن جرام اسكي سامبوني فرحان اسلام ماكو قبدي يو وابليسي زون دوغون غريس ربك يدي فما غافدي نما تفوفه جنة ربي بربادو انا بليتكيه اكمت اسلام ما كي سبا جتا سبب نوتي نما لما غدوتين دبنو جنوتي كن ستاسيسا يو ديمتيو مالنو غوتو مالنو دبلت كرام بلو ديمو دنديسا انا دابت سينياو ديمتي nde ati waa'ee nama lama gidduu maal si gashee nama murteessaa irra cal jettee teessee naggeeffattu dhugaan kana eenyuti jette dhugaa namni murteessaa jira an waan na dhibu keessaati tokko irratti murteessuudhaan maaliif jajjarra wallahi intala biyya kee dabarsitee kennite ani islaamummaa keessaan baanaan jette yaa akhi an intala biyya koo waan taateef miti obboleettii koo abbaa koo waan ta'een dhugaadhaaf dubbadha malee fira koo fi biyya koo waan taateef sanyii koo waan taateef miti kana gaafan jedhu ishee kanatu balleessaadha jechaan jiru anarra haasaa loojikaatti deemtuuni ani intala biyya koos dabarseen kennine intala ormaas ofittiin qabneen an lachuu anaaf intala tokko hangafaaf quxusuudha lamaan isaaniiyyuu kunoo namni murteessuuf jira teenyee dhaggeeffataa jira hundi keenyayyuu sini galee yoo dhaggeeffanne warra arganne dhaggeeffanna yoo kana achimmoo wuxxeeti isaa gaafa viidiyoo gadhiiftan argina warra viidiyoo waraabaa jirtan si galee
ክርስትና ስናፈቀ ደምካ ክርስትና ስናፈቀ ክርስትና ናፈቀ ይንተ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ me ummanni qabate jira dubbii kana murteessu maaltu si dhibe siin cal jenne yoo murtee eegneyo cal jenne murtee eeguun dandeenyu yoo murtee eegne maaltu sin jarjarse haqni kan rabbiiti miti warri dhugaa fudhatanii jira dhamma keessan hin beekani ishi farhaan wallaalaa ta'u farhaan akka haa dabsu haqni ona biran jiru kan akka murteessaa jiru ana farhaan miti warra haqa murteessuuf ol fudhatan teessaniin eegdani warra kunoo nama kuma kudha meeqarra taa'anii isinitti dubbataa jiran teessanii haqa isaaniin eegdani koo dhiistanii maaltu sin dubbise ammoo adaraa wantiin jedhu warri haqa murteessuuf achirra teessan obboleewwan koo ishee kana sirriitti naa qabaa yoo dandeessan viidiyoo ishee naa waraaba warri haqa murteessina jettanii fudhattanii achirra baatan billaah aleekum hamma haqa murteessitanii xumurtanitti achi baatanii viidiyoos namarratti waraabina achi baatanis nama narrabsiina maaliif jennaan isin ammallee jaarsa biyyaati isin ammallee jaarsa biyyaati mana namaa xaxanii nama narrabsiina mana namaas teessanii nama xiqqeessina ammallee isin lamaan saaniitiif abbaa yookiin obboleessa yookiin abbaa haqaa yookiin abbaa murtee taatanii jirtu wallahi billahi wallahi obboleessa kiyya yoo beekumsatu sin irratti taate malee yoo dhugaa dubbachuutu sin irratti taate malee yoo fedhii ordofuudhaan taate malee haqa rabbii barbaadda dhugaa rabbii barbaadda ka rabbiin sitti mana dhaggeeffadhu hamma gaafa murtee kana qabdee ju kana dhugaadha kanatti hodhu kanatti kaffali kanammoo kaffaliin kanammoo akkas godhetten amma nama murteessanitti rabbii keessan sodaadha gaafa achirraa gabbutanii jettan mana namaa deemtanii waan haasa'ina eenyumarraallee ati jaarsa biyyaati kaa tokkorra dubbachuu hin dandeessu otoo dubbatte illee namni sin amanu jibba shii waan qabuuf murteesse siin jedhama jibba shii waan qabuuf achi beeyyuu arrabsaa ture waan ta'eef kanaaf isheetti murteesse siin jedha namni jaarsa biyya argataati jaarsa biyyaati amma gaafa dubbii kana xumurtutti jaarsummaa sana keessa jirti waan si aarse yoo jiraate waan achirratti si taajabde yoo jiraate gaafa murtee kennitee xumurteedha jettu waan taajabdee fi waan illee si aarse baatee dubbachuu dandeessa jazaakumullahu khairan kun obboleewwan koo warra firdii kennuudhaaf achirra dhaytan adaraa keessa waan kana irraa of qusadha isa har'aadhaaf qofa miti gara fuulduratti ganaa jaarsummaa waa hedduu dubbachuuf deemaa jirtani ganaa nama hedduutti bakka dhugaatti bakka haqaatti si waamachuuf deemaa jira ganaa nama hedduutu dhugaa gidduu keenya murteessaa isiniin jechuu deemaa jira isin har'a jaarsa biyyaa taatan ganaallee bor jaarsa biyyaa taatan isinii galee kana miti meebi sadarkaa keessa rabbi ol fuudhee bakka biraa deemuudhaa dandeessan garuu haala amma jirtanii sadarkaan keessa ol fuudhamee nama gidduu teessanii waa murteessuu hin dandeessan li'annahu namni haqa qabate haqa sana haga murteessee galmaan ga'utti bakka murteessuu irraa bahee waan biraa dubbachuun nama biraa arrabsuun nama biraa xiqqeessuun irra hin jiru gaafa murteessaa xumurateedha jedhe waan barbaade dubbachuudhaan danda'a jazaakumullahu khairan waan kana adaraan isiniin jedha jechuudha itti aaninaan jecha rabbi subhaanahu wa ta'ala isinitti hima kana garuu akka dhaamsa obbolummaatti isinitti himuudhaa barbaadee jechuudha tole itti aansa rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe yaa ayyuha rasulu laa yaxzunka alladhiina yusaaricuuna fi lkufri jechuun ishii amma buleetti kiyya irratti kaasisana warri kufrii seenuudhaaf islaamummaa keessaa ba'uudhaaf jedhan sin gaddisiisiini jedha buleetti kiyyaan islaamummaa kee hambaashennaan jette anaan rabbiin jalqaba natti himee jira silumaayyuu kufriitti seenuu warra jarjaru waan taateef sin gaddisiisin jedhee rabbi natti himeera kufrii seenuu barbaannaan silumaa'u jarjaraarta waan taateef deemuun mirga keessan jechuu barbaadeet rabbiin natti hime waan taateef رسولتي من نان إنسان الرابرد يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر كفر تسينون أبو رجر جرن واي ساندا سنقد سيزني جرى رب سبحانه وتعالى مالف جناني من الذين قالوا آمنا ورّا آمنا جدو تجرى جدال الكفر تجرجر وقالوا آمنا ورّا جدو تجرى بأفواههم أفان إسانيتين لا لسا قامت بر amanneerra ka jedhu afaan isaaniitti malee qalbiidhaan himiyyu jara akkasitti kufriitti jarjara maaliif jennaan islaamummaa fi kana maaltu walitti fide kun waa'ee haqa namaa dubbachuu waa'een amantii kan biraadha silumayyuu afaaniin amanne warra jedhudha malee jarri kun silumayyuu warra dhugaadhaan hin amannedha malee dubbiin kun waa'ee rabbii wajjiniin wal qabatu miti waan quraanni waan bira haasa'e miti waan quraanni waan marti murteessee miti warra afaaniin amanne jedhee إسلامما كيس أبورا سلما جرجروا يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قلب إنسانين أمن نقروا والرأفانين أمن ورأ كثير على ربنا سبحانه وتعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب أمو ورأ يهودا اللي تيكرا سري رجل جريك كيساتي ورأ كجبتا إذا كيفتو تجرى لا أكيد أكيد قافنا نمني نما الربس قافنا نمني نما تكيس قافنا نمني وان تاني نما ركاو يا أبو لي ومسلمة والله ربي كيسان صداد وان أو في هركاين كمني
waan gaafa namni waa walitti kenne bira hin jiraanne waan namni dubbate gaaf sana bira hin jiraanne teessaniiti waanuma namni achirra bee haasa'u qofa dhaggeeffattanii tokko irratti murteessinaa obboleewwan kiyya wallaahi barreeffama isin komantii barreessitan rabbi fuulduratti gaafatamtu arraba isin komantiidhaan fayyadamtan rabbi fuulduratti gaafattu wallaahi nama baay'een arge warabbal kaaba rabbiin nattaa ta'u isinoon argine isinoo hojjetaa jirtani mana nama isinoo riskii keessan barbaadataa jirtu isinoo akkuma qofa akka keessan iyyuu miidiyaarra dhaggeeffatan xiqqoo ana irra iyyuu isintu caala isinirra iyyuu anatu xiqqoo waan kana keessaa dubbii qabataa maal ta'a yoo jettaniidhuma insa maalleen inji anfardim jette warri amaaraa gaafa namni wal himatu maal jettu beeytu insa maalleen inji anfardim hin dhaggeeffanna malee hin farannuu jetti dhugaa dabar kan faradu warra achirraa faradu yookiin rabbiin dhugaa gidduu isaanitti haa faradu garuu nuti dhugaa jirtu bichaa himannaa jar wal himata dhaggeeffannee taazzabnee keessa keenyatti gaafa dhugaan ba'e qofa gaafa dhugaa arganne qofa dhugaa faana dhaabbachuudha har'aaf garuu ekeleetu sobe ekeleetu dhugaadha jechuu hin dandeenyu maal dhageenye maal argineeti kana nama faranna rabbii keessa sodaadhaati maal nu bira jiramo nutu argemo kanaafu waan akkasira kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra karaa sirriirra jedhu keessaa jirra jedhu keessaati warra taa'ee kijiba dhaggeeffatutu jira jedha لقوم آخرين أمة برادة لم يأتوك أمو غرك اتيو نفاني لكن كجبها ساني نفاني سين سقافتني وكسرا واتقادم فرني أمو يحرفون الكلمة عن مواضعه جتشو تمو بكا شيرا فرني ورا ججيران تجرو دبي إسا نمني سري دباتو إساني بكا فرني بكا ججيران يوكين إسا دقا فرني بكا كجبا كان كجبا فرني بكا دقا كان تجرو جرى ربي سبحانه وتعالى ورا دبي ججيران تجرو سنين جتشو راجرا إيه هم فردين أجل جتاني nama caal jennee dhaggeeffannee son taane akkuma jedhame warra gaan jiraate ragaadhaan noo taate bichaa nama dhugoomsuu dandeenya waan kanaan alaa baane isin waan ragaan argineef waanuma dubbatameef waanuma haasa'ameef qofa baane yoo namatti faradne taate bor isinitti faradamuuf jira kana sirriitti beekadha takkaa'ummoo wanta tarra namatti faraddu wallaahi bor sitti farada duniyaa kana irratti illee akka guyyaa qiyaamaa dhiisi namni yeroo amma hojii isaa duniyaa kana irratti argachuu jalqabeera wallaahi kanaaf waan teesse faraddu guyyaa tokko atis ol baate sitti faradama ta'a akka kana rabbii keessan sodaadha an rabbi man sodaadha jedha waan biraa miti adara rabbii keessan sodaadha nuti jaallannee miti kan irraa fagaannee cal jennee teenya jaallannee miti viidiyoo waraabuu kan dhiisne jaallannee miti cal jennee kan laalaa jirru warri faradan haa faradanii jennee wanni dhiisneef dhugaa rabbii dabsinaa laata sodaanneeti haqa rabbii dabsineetti gaafatamnaa laata jenneeti tole malee nuti gaafa jalqabaa gaafa asirratti iyyuu mana kana banadhuan meelachuun isaanii haasaatanii wal biratti fidee jechuu dhaggeeffachuu malee faraduuf hin dhufneen hin faradu namatti sila ummata farada malee ana farhaani miti kan faradu sini galee kanaafu firdii amma waa takka arganutti faradu irraa deebinu rabbiin maal jedha reetti yaanse يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه أكسنا ما عندنا يو إيشين كان إني سني كان سني كان الرافردا يو سني كانوا باتمو الرجلا ولا إنجت لا وريه هدو تادوري اللي جتشون كان جتشون يو إني كان سنجري ملين فراتين يو إني كان جري ملين فراتين جري أكو من أول قرصوتي جتشونا dubbisa sirriidha jettee fudhatee yoo kana jedhe malee yoo sana hin jedhin yoo kana siin jedhe tole jedhi jala deemi yoo kana dide immoo irraa garagale akkuma jedhe har'a namni wal gorsaa jiru jechuudha dhugaa utuu hin qabatin bara nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal jedha nabi Muhammad yoo inni kana isiniin jedhe jetti Yahudaan gaafa nabi Muhammaditti ergitu yoo inni waan isin barbaadan isiniin jedhe tole jedha jala deema yoo inni haqa rabbii qofa isinitti matee waan isin jettan dide immoo irraa garagalaa jedhu warra kana walidhaamu jira har'a bara yoo inni haqaaf dubbate uu jedhi titiyyi yoo inni immoo waan isin jettan tole jedhe isin harkaa fudhatee isin jala waanuma isin jettan jala ishi deeme immoo wajjin deemaa kan jedhu jira har'a kan wal gorsu keessaan rabbii keessan sodaadha taqullah rabbii keessan sodaadha rabbiin sila waa hundayyuu dursee quraana keessatti himee jira ani taqullah rabbiin sodaadha malee waa biraa tokko hin jedhu haya maal jedha reetti ani subhaanallah اتعنس ربي سبحانه وتعالى مع الجري يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يريد الله فتنته فلن يملك له من الله شيئا نما ربي سبحانه وتعالى سلا فتنة بربادة في فتنة سنام نمني كيسا بودن دو تكو هنجرو ربي صفتنا لغات غافر افتجر ربي سبحانه وتعالى ومن يريد الله نما ربي سبحانه وتعالى فتنوا دا برباده نمني فتنة سنة كيسا سباس نجرو ربي ملي عائشة رضي الله عنها غاف الزنا دلق دي جرمتي جارتين ارغم ربي صلوات ربي وسلامه عليه غاف إشينا چتري برفتي جنان ورّي اچت ديساني ارغم ربي في ورّي صحابوني ديساني غاف ديماني جراني نمني توكو دوبتي في غاف شي ارغي فودي دا غاف ديمو منافق ني توكو دفيتو مال جدي جارتين ارغم ربي صلوات ربي وسلامه عليه زنا دلق دي جدين ارغم ربي ني لولالين ارغم ربي لولانيتي اتين دوبچورا ديدني حاجة غاف ربي سبحانه وتعالى في ده
wahii gadi buusutti mee ilaala rabbii keessan sodaadhaati. namni waan nama wajjiniin deemeef kan nama shakkootaati. namni waan nama waliin dubbateef kan nama shakkootaati. waan nama wajjin dubbateef dhugaa dabsa jettee yaaddoo taate. waan namni nama bukkeetti footoo keef yookiin nama bira dhaabbateef dhugaa dabsa jettee koo yaaddu taate dogongora guddaadha kun rabbii kee sodaadhuti. waan isheen sahabaan sun ishee fuudhee gara sahaboota ergamaa rabbii qaqqabsiiseef munaafiqni tokko fiigaa dhaqeeti maal jedhe gaallabaa dhaqeeti zinaa wajjiniin dalagdee haati manaa keessan jedheen. ergamaa rabbii dallanan lolan sahaboonni ishee lolan. haqa kiyya rabbii malee kan naa baasun jiru jette Aishaa radiyallahu anha rabbii ishii wajjiniin dhaabbatti waan taateef. rabbiin subhaanahu wa ta'ala samii torbarraati qur'aana buuse guyyoota dheeraa booddeetti. rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka isheen qulqulluu taatiif akka waan kana dalagne rabbiin ragaa ba'eef. naam rabbiin ragaa ba'eef jechuudha. sinii galee har'a wahyiin bu'u tokko hin jiru obboleewwan kiyya. wahyiin har'a gadi sinirratti bu'ee rabbiin har'a sinitti dubbatee lakki ishee kana sirriidha kun sirrii miti kana dogongore kun immoo dogongore siin jedhu hin jiru. har'a kan murteessu tokkoffaa quraanaa fi hadiisa gidduu keenyatti. lammaffaa ragaa namni of harkaa qabudha. waan kana alalaa wanti dhugaa murteessu tokko hin jiru. munaafiqa hedduutu gidduu kana deema yaa akhi fillah ukhti fillah miidiyaan kun kan munaafiqootaa fi kaafirootaan guutame warra rabbiin hin sodaanneen kan guutame mujrimootaan kan guutame. rabbii keessan sodaadhaa. cal jettanii oduu namaa fudhattanii hin ka'inaa. cal jettanii viidiyoo namaa fudhattanii hin ka'inaa. cal jettanii sagalee namaa fudhattanii hin ka'inaa. taa'aatii dhaggeeffadhaa dhugaa abbaan qabu ragaa qabaate ragaan fudhanne yoo ragaan qabaanne immoo rabbiin haqa keessan haa baasu jennaan. yoo namni dhufee wanni sila jiru ragaa fiduu ragaan jiru taanaan lachuu walii kakatu lachuu dhugaadhaa. nam tokko maaliif kakatama jedhama. والخامسة لعنة الله ربي سبحانه وتعالى والخامسة أن لعنة الله جد ربي سبحانه وتعالى ديمي رقاد والرولين أمنوا دي دمرتك ربي سبحانه وتعالى تجد بر غضب الله جلن سور ربي سرك جراته جد بر ربي سبحانه وتعالى دلك ما كان بر ديسي جد ميخ كان وان إشين قبل التمامه كان سبليسا سنيك بليسا الموك بليسا سينو سبليسا حركة كتمالي بورين أرجيتا ديسي جد مي اتمامون دلك من نجال كبا إني جال كبا اتمامون جال كبا درسني وبليتكيا أدرا كان انتاتو كان نما بليسا دنيا في آخرات سيف انتاتو سرّي دربو سنيك الرقا سيمو أسرس أرجتا ربي يرو أما أسمتنا ما أدب أجرا أدراكي هنكا كتين بر مؤمون حقا نما فرات ديرا جتشون لكي وانين دبات دكي جيبا جتشون نمن ميدو لكي وانين جري صبين صبين ركاية جتين إستيدي بيون حقا نمتو سيجيب مالي نمتو هرّا وانين تاني سلالة مالي ربي كبرتي قرو لغافي لبوكي بلي سراف برارتاتي tokkoffaan yoo silaa nama lama keessaa tokko kijibaadha beekamaadha. ani immoo warra lama wal himatu keessaati rabbii keessan sodaadhaa. rabbii keessan argu laal rabbiin quraana keessatti maal jedha alam tara ila alladhina jedha warra suratul mujaadalaa keessatti dubbate yaa muhammad sallallahu alaihi wasallam warra lama ta'ee sadii ta'ee hasaasu dhageessee dubbatu dhageessee ilaaltee waa'ee isaanii jedha yoo jarri lama ta'anii dubbatan rabbiin sadaffaadha. yoo jarri sadii ta'anii dubbatan rabbiin arfaffaa isaaniiti. rabbiin gaafa jarri walitti dubbatan gaafa jarri walitti kennan rabbiin jara waliin jira. rabbii keessan sodaadha. waan isinii walii barreessitan waan isin sagalee walii qabdan har'a silkiin kun jalaa bade jette har'a kun ragaan qabu jette isheen kun ragaan qabu jette tokkoon kee tokkoon miita tanaan rabbii kee sodaadhu wallaahi wanti hunduu rabbii jalaan dhokatu. dhaamsan isiniif dhaamaan baduuf deemtani sanyii kee bada jireenya keetu bada kakaan salphaadhaa miti. yoo lakki jettanii lamaan keessanuu ka deemtan taatan kakaan kun tokkoo keessan keessa tokko balleessuusaa beekamaadha. rabbii keessan sodaadhaa. hin kakatina yoo dandeessan birrii situ furaate yoo dhame deebisi birrii ofirraati. lakki situ balleessa naan daftee dhiisuudha la kakaa kakachuur eenyumtu yoo taatu lakki nan kakadhoo jette kakadhu rabbiin garuu si balleessa. wallaahi rabbiin si balleessa obboleetti kiyya. badii nama namaaf hin hawwinu nuti badii namaaf hin hawwinu ammoo tokko dhallame tokko irratti wattaadara kaase tokko immoo dhufee qabeenya waan qabuuf wanni waan jedhuuf qofa nama waan qabuuf qofa tokko irratti faradee akka tokko miidhamu sin barbaannu. bar waa lama barbaannu shakkam taanare tokko akka miidhamu barbaannu ishi tokko immoo akka itti kakatee badu barbaannu akkam goonare. haqni jiru maalini jennaan yoo diddaniidha tokkoon keessan tokko amanuudha baattan
والله أبارس ربي إسن ككتن إسن الرجراتي دنيا كان فاخر كانت ملكي أبدو جيتشور كان سريت جل مراتي إسني فمور أبرباد كن أمس أبولما أمس أبو مالي كان أبولما كم سنتان أمس أبو مات أي مالي تاتن غرفون دوات ربي كيس صدادا ربي صدادا ربي تسنج دوجرا نم تو كونجرو نمني نن أجر ميديان نن أجر جتني صبن ككتينا لوجا كيس ربي كيس نيف لوجا بها تولي إيه ونيا تماجر تتكورام والله ونيا تماجر تتكور ورب الكعبة حتى هم مليون لما تبرينا من نرجع نوتي برينا ماركت بانه كدمارو هرقم مليون لما مليون أفريج جودا تك مليون لما نكني تك مليون لما نتكلم ناجر يا أخي برنا من كراء كستين أمانة وانا متكلم ناجرو أفو وانا تقدر سيسارة كويا أوكي برنا من أكتر مليون ما يقول تمانة كأنه بريكو إبلا ما بريكو تاني أقسم بالله هذا مليون أفرينا كنا تنا من نبرة جربري جبلتنا كنو جنا ما بودا كنا ما فورو جدًا والله فورو جدًا بلتكي يا زلان رجع فتارتا أسمع جلاد أفتلنا ندبته ورنا كجرو يوكا تانجرا نراف رد حكا كيسان جتانجرا maybe دوني ملا يوندو إبر حكا كنا أنيماتي كود آمين ديما حق نيكي يو بدي أجر بوركان يو أن إلمون كونياته إلمون كو تنغافتا موكاسنت كان غافتا مو أنا كبريكية لك أنا كسران فورو جدي سندني كارشيس كننا بري هدور أمانة ما باچا بري دبل ما بري غوتاني كما دبل ما بري غوتاني كاكادا ولين بلسينا سنين جچو بربادني غافا جرنا كن namni na baranjiru harkatti natti kenna harkaan akka kaalle baankii natti na barsin harkaan natti kenna me birri miliyoona lama bar harkattan fuudhe bar birri yoon kaade namni na gaafatu jiru rabbii kiyyan na gidduu jira malee isin birri kuma dhibba lama birri gootanii kaana hin taaneef ka kaan taanitti wal geessanii akka duniyaa kana irraa hin banne isiniin jechuudha barbaada kun dhaamsa kiyya obbolummaati tole egaa gara quraana keenyaatti deebina rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhee سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروه ومن يريد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم إلال ربي إنما فتنة إذا بربادي فتنة دا مليون جد بليون جد وتدو غورا مليون جد دي فمن أقودا نمني فتنة ربي سان بربادي فتنة سنة كيسا ربي سان باسو ربي لبي سا قوما سا قل كل ليسو دان برباني نما سنة جتشودا فتنة سنة كيساتي كان كسيتو جد ربي سبحانه وتعالى لهم في الدنيا خزون وركسي أنني سان ربي نقول كل ليسنمو وريحك عفن أبنمو وريحك أوتستين كنن كن جدًا وريحك فورني كان ينفون جدًا نمو ربي سبحانه وتعالى لهم في الدنيا خزون جد دنيا كان الرتي لال مليون كان الدنيا كان رتي ربي سبحانه وتعالى إسانف خزيون تكينيت إسانف جرار ربي سبحانه وتعالى وفي الآخرة آخرة مو عذابا كان ما تسانف جراجر إلال إني حكا كنك حكا سادة بس إني مفون جدو إني حكا تون كن رجل أول فيلم إني حكا وتودن بافتنا ما تفردو إني حكا بافتي كي مو كيجيبو كنون دمتو دنيا رت سلبنا تساف جرا آخرة مو جهنم تساف جراجة تجرب بلي وانك القرآن ربي كان سرنا رجع فدا والله ما بتكلم إلا كلام الله جت ربي سبحانه وتعالى سنتمو ماله واتقو سني فهنجر وجتوان هيا ربي مالجر أمو سماعون للكذب أكالون للسحت جد والرسول أجفتها ور أبدا سانف كوبا يكون أينو جنان ور كجبت أجفتني أكالون للسحت حرامك أرشينا مالينياتا جد ربي سبحانه وتعالى فإن جاءوك ور كسيكون ور كجبت أجفتني كاني يوكين كجبت دبتني كاني حتى أنا ما نياتني كاني حتى سانته النبي يوسف دفن حتى سانف أبني يوسف دفن ربي مال جد فإن جاءوك يوسف دفن جد سرير أجفت وجه ربي فإن جاءوك يوسف دفن فاحكم بينهم قدوس عن التاتي فاحكم مال قولي جد مرتيس جد ربي سبحانه وتعالى فاحكم قدوس عن التاتي مرتيس مال مرتيس توجنان أو أعرض عنهم يوكا حتى قدوس عن التاتي مرتيس تكاوم مرتيس رابكات انفردين نمت مرتيف قدوس سنين جارتم مارا سنين ميرا كي تقطع ترون ندي صوتاتي توكوان دبتيف توكوان حساس عربسا كيستي دانغا دربيف حقا دبسي توتاتي الرافقات سنجر ربين سبحانه وتعالى أريد أن كاتي الرفستا هاريد أن مرتي صوتاتي إيسي يوكين أكا مرتيسي يوكين
فأعرض عنهم كان جيتشاجر إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه أترجما ربي جالتا بليتك إرجما ربي جالتا وبليتك إرجما ربي جالتا إرجما ربي نو يو حتى جدو سانتي كان مرتسين تاته فأعرض عنهم إرجع قال لي ستسنجر ربي زاسيت كان بزر وربي ننجر فرجورا يودن ديس حق ربي سكني حق فرج يودن دنيا مو إرادة بي بريراجع فتم توانتيف وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا يواتي لك حتى قدو كيسا انتا انجار سمان فردو جيت قدو كيسا تندبو جيت وما سميدو عن داني ربي سبحانه وتعالى فلن يضروك شيئا وان مينام تجرى لك بكان قدو كيسا سينو بكبرات تجي فردو جيت وانت سميدو جرى سميداني أما نموني فرحان نجي قدو ساعتي دو بچوري داني مالف سن قدو دو بچوري مالف قدو دو بچوري داني تاني ايه وانت قدو تدو بچوري نيف لماني سانيو جو لغري شهاداتي لماني سانيو ijoollee islaamaa dhufte lamaan isaaniitti funuti abbaan lamaan isaaniitti funuti obboleessa sinii galee garuu akka isin haasaa jirtanii akka ololaalaa dhagaa jirutti haasaa isin haasoftan sirrii waan hin taaneef gidduu isaaniitti bahuutu irra nu wayya maaliif jennaan orma geeffatanii ormi hamurteessu jenneeti hatta nam tokko bar poolis xaabaa safarasaa jiru dhiisee poolis xaabaa biraa nama geessa maaliif beeytani dingata namoota keessa shakkiin akka hin galleef jecha poolis xaabaa biraatti dabarsaa jedhama bar saniif nuti gidduu bahuun keenya gidduudha bahuun keenya akka namni lakki ati sirriin matta hakumiin goone sirriin dubbanne waan nuti jenneef cal jenne malee waan kana dubbanne quraana rabbii dubbanne hadiisa rabbii dubbanne murteessuu ni dandeenyaa turre silaa ammoo murteessuu kan danda'u silaa wanti nuti hawwine maal akka ture beekto hin taaneef malee warra rabbiin sodaatuu fi warra quraanaaf hadiisa beeku biratti otoo murtaa'ee fi jiraate bareeda ture nu dhiisaati nu laallati warra garee shaadaa dhiistanii sheekotan gurguddootu jira bar sheekota gurguddoo umuriidhaan deeman warra boolla afaan irra dhaabbatanii jiran qabri isaanii sodaatantu jiru nu dhiisaati silaa otoo achi taatee raatte quraana rabbiif hadiisa rabbii fidaa isinitti murteessuu turani ammoo erga sun hin taane immoo obboleewwata keenya bagaa fiddan immoo dingata miira keessa galtanii akkan dogongorre erga isin bira dhufeeti dubbiin beekumsa haajoma dubbiin quraanatti haajoma dubbiin hadiisatti haajoma namni tokko wal dhabee jedhe gidduu isaaniitti akkam goone murteessina kun ragaan qabu kunis ragaan qabu akkam goona bakka ragaa waan hin qabneef akkasaa ta'u jennamo lakki quraanaaf hadiisni waan nuun jedhu jiramo akkamitti haa murteessinu nama beekaa yookaan of bira dabaladhaa nama garee shaadaarra fagootaan biyya keessa nama bilbiladhaa fidadhaa rabbii keessan sodaadhaati nama waa beeku nama quraanaaf hadiisa shari'aa rabbii beeku fidadhaa bareeda kun isiniifis akhiraa keessaniif isin dhaggeeffatoo taatanii sunmoo hadiisa isinitti hima quraana isinitti hima hadiisaaf quraana isaa dhageessanii gidduu nama murteessisan jechuudha shi akkasitu godhata irra bareeda obboleessan kiyya akka isin hin balleessine ganaa isin dargaggoota ganaa ilmoo qabdu godhattu ganaa mana godhattu ganaa bultii godhattu ganaa waatu isin eeggata waan bor isinitti dhufuun beektanii isiniifis namni haqa murteessuudhaaf ganaa gidduu keessan dhaabbata kanaafu eeggadha haqa gaafa murteessan isin jechuu barbaade jazaakumullahu khairan haqa murteessuun ka rabbiiti waan taateef jechuudha naam kanaafu yoo irraa garagaltees waan si miidhaan hin jirani wa in hakamta فاحكم بينهم بالقسط قالوا أمو يو قدو سانت مرتيسي تيو لوغا قدو سانت مرتيسي يو دي استديم تيسي نم نسي وانا يدونجو يو نبرا دفتانيسي نم مرتيسي قالوا لوغا قافا مرتيسي نم نسي ميدو تكونجرو يدبر إيي نما أرمني نما نم نكسين جدف لوغا راندبين نم نسي ميدو تكونجرو سي أرب سمال سين جدا مالي لوغان كانوا مربيت ربي براجرتي وانتا تيف جتشورا لوغا فانا مالي با إنا نماتين يوكينش علوما نما كيسان جرتو وانتا تيف سريت أجي فدا اتيانسي مال جدا إن الله يحب المقسطين ربنا ما ورقدوت حق مرتيسا جالتا ورقدوت حق مرتيسا جالتا حق مرتيسا جد إيقا نتمو ربي سبحانه وتعالى قرآن كتوان ننجل أجر الشيء ما كان ستميتانين حديثة قرآن سمرت سنة الرابع ربي نتون كانوا بولي ومسلمة لما نبرد فميته حتى كريستانو تالي ربي مال جد أكنوا أجا جبيتاني والله نمك أبري إنسان سودان نت نمك أبريهم بيك نت نما ربي نبيك نت نما إرجع ربي خراج الردر بن بيك نت نما ربي سبحانه وتعالى أوجاهم بيك نت وحكى دبس ماله نمني أوجابك والله حكى دبس هم في اللي تاتي وانسون اللي كراد أمور أكبر جولين كن يولك كيك عن أفتات اللي نما جندرتي كيسان فرتاني قالني كوتا جراني ونني سنقول صبلي وانكيا دبيك أنا كبتن يو جولين كن أشرت اللي كشود أبادته يو أشرت اللي كسودات تاتي إلى رجان أبامه مرتب دي مجرتني يو رجان أبامه لما ساني براتي هرّا رجان يفرد ترفع يدفع سنة تانية ولي نرجع فنّتا قالوا يو رجع قدو ساني تبدأ وانت أكبولات سنيد أم أصلاً كاكسيسين درتي كيسان فراتي
kan hin jechaaru sheekiif qeesiin fudhatee agarochaa hin jiru. Warroomti achirratti murteessaa jirtan lamaan isaanii nama 4-3 ta'a amma sirraa gaafa fidee kottaa siin bu'aa jettanii fudhadhaa keessaan deema ela obboleettii ko. Ela obboleettii ko atis obboleettii ko lamaan keessanuu hin beeku. Nuuf islaamaa keessatti isin tokko. Kiristaanni illee osin faana dhufe atis obboleettii ko atis obboleettii kooti. Nuun namummaa walitti nu fide malee amantiidhaa miti. Namummaafan dubbachuu dhufe malee amantiidhaaf dubbachuun dhufne jettanii keessaan. Mee haqa rabbii dubbadhu kakannee si balleessuun barbaannu nama fuulduratti si salphisuudhaan barbaannu mee haqa dubbadhu jedhaati. Keessaan immoo yaala yoo isin amanan yoon amanan taate immoo deebisanii fiddaa asirratti uummata fuulduratti akka kaksiistan isiniin jechuudha barbaada. Wanni jechuudha barbaade maali? Wanni jechuudha barbaade ani rabbiin لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. لا نمني بيا كيسان كيسا باسنين جن أمانتي كيسا نورفينا سنين جن نما كان فانا جراچو ربنا سنين أوركنا بافد أيواتو ربنا أبوان فيد فانا جرات إنه يم كريستاراتو يهوداتو مالاتو جرينيا كيسة ربنا أجي أمو قدوس عن التلي دوغا فردو اتنو أجي ربين حتى كريستانوتا يهودو تبر حتى مشركوتا اللي تبر والإنجراد أقروا دوغا قدوس عن التفردانون جد ربين كريستانا في مسلمتات اللي ورفتياتي مسلم الرتوات وحق أفردي كان سنجدتو نتوبليتي لما نرتدي حق دفس نفرنا سنتفكاتا والله نقول يوتي اجتش لما ساني يود أجيفنا ملي كان كناسي نجيفنا ملي مرتون كان ربيتي nama kiristaana iyyuu haa ta'u dhugaa faradiif nuun jedhe obboleessa muslimaa lamaan nu bira dhufe nuti tokko irratti daban farannu rabbiin subhaanahu wa ta'ala haqa keessanis ni abaasu warra kana qofa yoo osoo hin taane namni haqni keessan badee haqa keessan karaa baafattan dhabdanii haqa keessan karaa dubbattan dhabdanii namni karaa haqa isaatiif dubbatatu dhaba haqa isaa karaa dhaggeeffatu dhaba haqa isaa karaa itti fudhatu dhaba dhugaan isaa jalaa ka dhokatutu jira dhugaa keessaniif haqa keessa warri dhabdan rabbiin haqa keessaniif dhugaa keessanis ni abaasu. حقني ربي أركجرا والله من بعد هنتورتي ماله يو هرّا دبين توكو كجيبان درمته والله ناني با كان شاكين 6 مرتسن 6 مرتسن أتي توبا دي كبدو سيفيلة دوغا مرتسن دوغا سيفر مرتا ربين برسي ساتلوف ديم أتي اللي دوغا سو كبدو يوس كجيبني سرتي فردامي والله دوغا كبر ربين باسوف ديم كهرّا اللالين سنيف رب رتك الناتي يا ربك يا حكك يا نباسي رب تبوا ربين كراتين بيكن في ديسي سال بسجتشو كراتين بيكن ربين حكك يسي باسجتشو كنافو أبوليوانك يا واي حك أنا ما قرآن تعالى نمني وتمهنجرو كنافو إسلمو كومنتي أز ديم تاني نمن الرب سينا كومنتي أز ديم تاني نمن تكيسينا غنداني سين ديمينا سيغالي غندوماتي سين غالينا غندوما صوتاتي أمانتي كنيا ديسني يوم بانو تلمنا gandummaa irra haadhaaf abbaa kee kan si caalu jira amantii islaamaa kan dhufteeti bara haadha abbaa kee dhiisteeti haadha abbaa kee dhiiste kan dhufteef islaamummaan naa caalatteeti islaamummaan naa caala jechuun ammoo afaaniin osoo hin taane gochaa fi jechaan Allahatti amanuun cal jedhamee miti bar ergamaa rabbitti amanuun cal jedhamee miti waan Allahin siin jedhuun gootu taanaan ati maali amantiin kee waan ergamaa rabbi si ajaju hin fudhattu taanaan hin gootu taanaani maal ati wanti ati amantu maal amantere kun kan afaanii ta'a jechuudha afaaniin immoo kun aamannaa bi afwaahihim walam tu'min qulubuhum sin jechaa jira afaan isaaniitiin amananii ammoo qalbiin isaaniin amanne sin jechaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkamaa goonume kanaaf rabbi warra akkasirraa nun godhin warra afaaniin amane qalbiin isaan amanne rabbi nun taasisin adara namoota 700 wayna dhaggeeffataa jira taa'ati insamaan lalenjii an fardem jedhaa jala taa'ati hin dhaggeeffanne malee hin farannu jedhaasin warra faraduuf kana fudhatee jiraami yoo haqa farades ajrii irratti argata yoo osoo beeku kijiba farades rabbiin jazaa isaa deebisaaf isin ammoo jala taa'ati haqa qofa dhaggeeffadhaa murtoo qofa dhaggeeffadhaa namatti hin faradina hin faradin sitti faradama waan jedhu jira jecha jedhamutu jira irraa haa fagaannu lachuu isaanii isiniif obboleessa wallaahi isiniif obbolaadha lachuun isaanii kun islaamaa dhufte kun islaamaatti dhufte wanti tokko caalchisnee tokko xiqqeessinu tokkoof hin jiru lamaan isaaniiyyuu haqni haa ba'u mee isaan keessaa namni isinitti jaalallee hiriyaa godhatanii hiriyaa yoo taatan wallaahi hiriyaadhaaf hin dubbatin hiriyummaadhaaf
yoo waa isinii godhanii taatan inni isin nyaattan rabbiirraa argatu kan isinii godhan rabbiirraa argatu garuu dhugaadhaaf dhaabbadha. Isa gaaf tokko si godhe, isa gaaf tokko si nyaachise, isa gaaf tokko wajjin deemte, isa gaaf tokko hiriyaa taateef si jibbataanaan si haa jibbu. Rabbiin si jibbiiniti. Abbaa dhugaadhaaf rabbiin dhugaa baasu jedhaati cal jedha. Yoo danda'ame walitti araarsuu yaala. Yoo danda'ame tokko jara gochuu yaala. Yoo danda'ame wal fudhatanii akka jarri hin banne godha. Yoo danda'ame jara fudhatanii badoo osoo hin taane isinillee akka wajjin hin banne of godha. Yoo jara lamaan dadhabdan isin wajjin hin badina. Isin ummata komantiiti. Isin ummata zim jedhee masilkii qabaannaan mana taa'ee waa waraabuu danda'u qofa isin. Kan waa tokko hin beekne, kan waa tokko farka hin qabne, cal jenneen waa baanee silkii nurka jiruuf waa baanee waraabin. Wanni isin dubbattan jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratu Nuur keessatti وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ربي سبحانه وتعالى برتي سنتكو رجتني يا دبي سندبتن جتش سنفاني بافتن سنتكو رجت ربي بكت قداد نما ظلمون نما ميدون ربي برتي قداد سنف قرو تكوتون ماله نما ميدنا نما ظلمينا يودن ديسن حكا مرتيسا يودن دنيا الجد ada gefada ربين حكا هندا كينيا فاباسو جزاكم الله خيرا. walumaa galatti waan ani hin dubbannetti waan ani hin jennetti namni waa'ee koo dubbate namni na dhallame ana sitti isinitti maame rabbiif jedhe afuu yodhettan rabbiif jedhe afuu isiniif hin jedhu wallahi har'aa kaase wallahi rabbiif jedhe afuu isiniif hin jedhu. Dubbiin kun dubbii miidiyaati. Wanti nuti qabanne keessuma khaasatan ani faa wanti nuti qabanne waa'ee jecha rabbii dhugaa asirratti baafee nama karaarraa jal'ate karaa rabbitti deebisuudha malee haasaa isin mandara keessa haasoftan irra hin jirru nun sadarkaa sana irra hin jirru. Sini galee haasaa isin haasoftan irra hin jirru. Ani yoo rabbii jedhinaa dhiseettan rabbii jecha isin hin dhiisu. Maaliif dhugaan rabbii quraanoti dubbannu akkam fudhatamne gochuu jirtani. Haqa ergamaa rabbii salawaatu rabbii wasalaamu amaanaa tokko isin kenne galmaan gahaa jedhame akka amaanaa namni hin fudhanne gochaa jirtani. Namni amantii islaamaatiif karaa cufaa jiru isinidha. Namiti rabbuu afuu isin jechuusaa rabbitu beeka. Tole wallahi rabbiin afuu isin jechuusaa iyyuu rabbitu beeka yoo haqa saate malee haqa koo jechuudha. An jedhu malee moo rabbiin isiniin hin jedhu. Akka dhugaa rabbii namni hin dubbanne gochaa jirtani. Akka namni quraana rabbii namatti hin lallabne gochaa jirtani. Akka namni hadiisa ergamaa rabbii hin dubbanne gochaa jirtani. Akka waan dhuftanii waan akkannitanii. Akka waan dhuftanii waa narkaa fuutanii. Akka waan dubbii koo raawaa fudhattanii. Akka waan anaa waa godhuutii argitanii dhuftaniiti dubbataa jirtani. Wallahi rabbi bundat silaa khayriin qabnu. Khayriin koo ظلمي سن ظلمتن وياك عما سن رافع تاتي بإذن الله تعالى. ربي كوتين ككد خيري سن قبدن وياك عما سن رافع ولا تكاكي ولا قداكي يوان أتي نرى دبته هندسا وياك عما سن رافع أنا قفامتي نمني كم سن رافع كان سر التباري أني وانين في وان كيسا قصرتي وانين ميديا كابو فاس بيدو بات في مالي تكون كيسا في كيسا ميديا ديبسني ديبسون در كمامتين تكون كيسا ديسا غالي كيسا جفت ديبسون در كمامتين tokko keessanii lakki dhugaana kelee bira jira dhugaana akkasii lakki dubbina kadhee isinii himuun dirqamaa miti anaaf. Dirqamaa miti hundi keessan dhuftanii sagalee waraabdaa si sagalee waraabdan maafi murteessini maafi hin dubbanne dikkaa sumayyaa faana zinaa dalagdee naan jetti keessaa baaftee subhaanallah rabbii keessan sodaadhaati. Subhaanallah zinaa waliin dalagdee atis naan jetti. Rabbii keen sodaattu ati. Rabbii si uume qofan sodaattu. Mee rabbii keen sodaattu. Ilmoo kee waliin rabbii keessan sodaattanii. Anaaf barra jarri lachuu ilmoodha barra. Yoo akkamtee yoo akkam yaaddan sammuun keessa yoo akkam xiqqaate kan akkas jettan. Yoo sammuun keessa dhagam tokko maraate namni maraatu yoo akkas namaan hin jedhu kun aqli akkamiiti wallahi an rabbitti sin kenne. Jecha akkas dubbatan gubaa keessa kiyya gubatti kana wallahi ani kabraa miti zinaa suma yaa wajjin dalagda ka jettu kabraa waan feetan jettan ani dhimman qabullee. Akkam zinaa dalagde namaan jettaati yaa akhi. Maal jechuudha. Inni kaan lakki si nyaachise si yoo baase chaaraa jedhu sunillee shaa jedhani. Dikkaa sadarkaa zinaatti moo. Lena garuu haasaan akkasii siif xiqqoodha. Bakka itti irraa dhufte namni naan dubbatte waan si beekuuf hin jechaa jira. Haasanati haasofte sun meebi siif xiqqoo ta'uu mala bakka irraa dhufteetu xiqqaa godha waan taateef wanjala kana xiqqaa godha waan taateef siif xiqqoo ta'uu hin mala haasaan sun. Arrabni kun siif xiqqoo ta'uu hin mala. Nama muslimaa biratti garuu
عيبي قد دبر يا مسلم أبو كي تكون جتش أكمل يفكت دبر جتش أكسينا ما جتشون جتش أكسينا ما جتشون جتش عيبي قد سبب جنة سدوتو كيسا ستوكو بركون وان أرجنا مرة فرد وان أرجنا ما جتشو سبحان الله إيه ربي كيسا نفرد صدق دا نونو مامتي أنا فرحاني ربي كيسا صدق دا أنا دعوة أقول شو ماله أنا مو بني واني سيد أجيفة ديف سجلة نما هيدون أجيفة دو بني كنا دورا لنا تبيل بلنا نرى كتبيل بلا تسين سيد أجيفة دي سجلة كمالي بني نجيفة دون سجلة الرجال أنا موتا سجلة نجيفة دو نمني كيسا سجلة نارجع تاني بيجتو أكتا ساعته يونا بيبلا دبلا بيبلا ما يمكن بني أجيفة دو نبيل بيا مالي سجلة نما نجيفة دو رجال أنا ركتة سجلة ما كنا نتكلم دي جرين سجلة كيسي بني أتيجارو جزان ناكني تكام براتي سبحان الله ربنا جزاء كيسي فاكفلو وندا كيسا ديفو ربنا جزاء كفلو جزاء ربي هركا جرا نمني جزاء سنما كفلين دندو نمني لغاساس دبتتين دندو سيدي قالي الرب سما ظلم ما جرات اوتو واي رب رتا سرتنا رب سيرات تون قرانا فديسا دبتنا رب سن كوركو ما انا فرحانين نبيتو مي وغا كنو ميكا كو سرتي قرانا فحديث دبتي سوا كنتي وان بيكنا جدي بتا كواد دبتين بيكو واسن جدوله عادي سبب كانت بر كريستيانون يدون هذا كي يدربني هجا الرب سنتي وان بقينا نجي شارو كيسا والله ما قربت تنك كده وان نجي أمني نجي شاجرني بار والله إسا كليسا يروم اللايف سين دعوة بدي بو كيسا نفيني كان نتبر رئيسان تجرب بلوكي مونغور ada gefatan jadi disen habaratan jadi dis kristana wan tanif dugam beka wan tefe challenge amnan obsa fi jaraf garuna ma muslima da kara dugatti du fera jiru to kurra yero kana da geso wallahi ba ina magaddisisa nama obbolesa ke ربي سبحانه وتعالى ارجم ربي صلى الله عليه وسلم ربين المسلم انما المؤمنون اخوان ربين مسلمي بر ابولالا ماني جدي بر ابولالا والجبستي والكاستي ودان دي سغال ما والغو يود ابدي چالجچو مالي وان انت ان رتو كتو ربسون والله انو من فدم انو من دندامول توكو جدي ارجم ربي صلى الله عليه وسلم المسلم كالبنيان جدن مسلمي اكمنا اجاره ما تجدني من اجاره ما مكمله ما غرمله hiddamana hiito ki mismara janna yero amati mismaran hiito male dokke dangotu male manin ijara musigale muslimni tokko muka yote tokko hidda yote tokko dokke yote tokko bishan yote tokko qorqorro yo kincita yote akasi wal ijara male debe wan intane walini nje wallahi an wabramiti way obuleti wanko lamani jolle ko kana lamangi dutti deme wallahi billahi kesa ko nagubatan sila jarri wal jabeesanii kadheessatti wal baasuudhaan dhaban waa'een jaraas rabbauna hunuuf baay'ee tokko isinimmoo muslimni sanu sila dhiisaa jettanii jara deebistanii muslimoota lamaan walitti jabeessanii tokko kan gootan baatanii jararra dabartanii nu arrabsu jararra darbitanii waan hin taane haasa'u jararra darbitanii jara adda baasuudhaaf kan gootan akkasii miti obboleewwan koo muslimaa wallaahi isin inumaa kiristaanaa kootaa nu gargaaraa jechaa jirtanii bar kanaa kan rabbiin jedhe bar kun waan xiqqoodha bar oto inni dullaan ammataa kee tarsaase yuun jedhamu kun wakiif annaas namni akkamiin kiristaanaan kootu na nasari jedha obboleettii kee irratti obboleessa kee muslimaa kootu na waliin nasari reebi jedhama ayibbaalam yoo dandeessa ofii kee sirreeffadhu yoo dandeessa obboleettii kee gorfadhu yoo dandeessa obboleettii keetiif haqa kenni yoo dandeenye immoo yookiin atuu keessaa bahe yookaan immoo kan biraa waammatee rabbii kee sodaadhu ربي كيسن سورة والله نتوماتا كنتانو ربي كينيا رديس نتينيا كان نور رب ستانيس كمال جتانيس غرو رب الرا أرغتانيسن رب الرا أرغتاني نون دعوة كينيا هاغونو نتي غافا جرب ري ولي تكين نمبرانجر غافا جرب ولي ديبس نمبرانجر غافا جرب سغالي ولي كبانا نفرها وجنتاي سغالي نكمل غافا جرب ولي نجران نتي برانجرو مالي ذنبين كينيا نتي مالي ذنبين جولي مسلموتا مالي زنبي شيكوتا مسلمة هنده ارغنا مريتاني وانسانا غوتاني باكوما مريتاني توكي ولين فتا تشوبا كاجيستاني تموافتاني نو مالي في سن نتوكتا مالي في دعوانا كان قرام نغوتاني سن مالي في دعوانا مشغولة نغوتو مالي ركون غويان سن دعوات نيفامي سن
ummanni gara keessan dhufe maal ayaanii dhaggeeffatu bar yeroo isaa gubeeti bar gara keessan kan dhufaa jiru. Daawaan akkan godhamne karaa kan banaa jiru isiniim. Obboleetti nama sirreeffachuu dadhabdanii, obboleetti nama walitti araarsachuu dadhabdanii, dikkaa nama biraa ormaachis waammattanii. Ormaachis waammattanii. Obboleetti kee lama sobattee araarfachuu dadhabdee. Ma yoo sosobdee araarsatte, yoo humnaan illee dadhabame sosobbaadhaan hin araarfattu. Rabbiin hunda keenya yoo haa qajeeshu, Rabbiin dhugaadhaaf nu haa jiraachisu. Ammoo Rabbumaa jedhaate dhugaa haasaa, dhugaa faradaa, dhugaan Rabbitu jaallata, ilma dhugaa sii dhalata. Rabbiin sadarkaa kee ol fuudha. Wallahi Rabbiin sadarkaa kee ol fuudha. Dhugaaf qofa dubbadhu. Miiraan hin haasa'iin. Namni akkas naan jedhee Farhaan naan rabsee fi Farhaan na jibbee fi Farhaan maal jedhee fi qofan dubbatiina. Tole? Rabbumaa jedha dubbadhaate isa dhuunfaa moo dhuunfaadhaan walirraa hafixannu. Dhimma dhuunfaa walirraa qabaan dhimma dhuunfaa walirraa hafixannu rakkoon tokko hin jiru. Garuu waa'een jaarsummaa nama gidduudha. Adaraa guddaa amaanaa guddaatu isin harka jira. Amaanaa keessan baadhaa isin jechuu barbaada. Angama kiyyaan kana xumureera. Waa'ee kanas lammatarraan dubbadhu hin dubbadhu jedhee ture. Wallahi caal jedhee dhuma dhaggeeffadha. Sababa keessaa dhufanii sagalee kana qofa dhaggeeffadheef kan dubbadheen. Wallahi zinaasuma yaafaana goote kan jedhu sagalee sanatu edaa ummanni sadarkaa kanatti nu yaadaa jira. Namni sila yoo sodaatee dubbii irraa baqate maafis wannan jettan. Namni bar dubbii sodaatee dubbii baqatam. Seenee dubbii laaqurra namni dubbii sodaatee cal jedham. Namni haqan dabsaa sodaatee cal jedham. Adaraa keessan maaliif dubbii baqatte namaan hin jedhina. Namni maaliif dubbiitti seente namaan jedha isin immoo maaliif dubbii baqatte namaan jettan. Sinii galee yoo manni murtii jiraate yookiin namni gidduu isaa ittiin dubbanna jedhee dubbate yoo jiraate haa dubbatu. Adaraa keessan isin taa'atii dhaggeeffadhaa. Haqa isaanii warri qabatan haa baasaniif adaraan isiniin jedha. Ani wanni adaraa jedhu inni nu arrabsees Rabbirraa argata garuu musliimoota wanni isinii jedhu. Musliimoonni karee shaadaa dhuftee dhaggeeffattan asis fakkaattan achis hin fakkaatiin hawaa tokko isinitti himaan. Haqaaf dhufnee miti hatta kiristaanattu haqa himaa jirraa miti. Gaafa dhufnee kiristaanocha haqa himuu dhufnu nuti dubbii keessan isa akkasii sodaa mititi. Wallahi lubbuu koof lubbii ijoollee koo kennuudhaan na achas beeyan. Kana sirriitti bara. Gaafa baate kiristaana waliin walitti dubbattu yookaan lubbuu kiyya kennu yookaan maatii kiyya fidaa gochuuf an achas bee. Ani bara gaafan kana godhu beekeeni. Isin ajjala teessanii warra harka rukuttan bornu waliin hin jirtani bara. Wanti kun waliin eenyuun waan jira. Dhugaa har'a qabannee dhufne rabbii keenya qabannee dukkana keessattis boolla keessattis mana keessattis bakka jirutti rakkinaa fi waan nuqunname hunda nutu baataa jira. Wanni kana goonuuf rabbiif jecha kaane rabbiif jecha goone rabbiif jecha duuna jenneeti bar. Nu jechuun nama kana sodaannedha. Dubbii keessa warra sodaatu miti nuti. Dubbii haasaa sinaasufte warra sodaatu miti nuti. Bar anarra darbee kun ilmoo kootiif illee maxxifoo ta'uu danda'a bar maatii kootiif rakkina ta'uu danda'a bar gaafa dhufne daawwaa kana goonu riiskii mataa keenya irra baanneeti kan daawwaa gochaa jirru. Eenyumee bahee nu dura waan kana kan dubbate waa'ee kiristaanummaa waliin dubbachuu hundi keessanuu nu argitanii nu boodaan baatan ifa dubbachuu jammartan malee namni viidiyoon as bahee waa'ee kana daawwaa godhu hedduu ture. Hedduu ture. Waggaa 10 narraa gaafan kiristaana Amaariffaa hundoo dhaabbadhe Amaaraa fi teelegiraamiidhaan gaafan Abdoofaa wajjin waggaa 10 narraa dubbadhu isintu na waliin ture. Rakkinaaf gadadoo meeqa keessa darbinee tas baane bar TikTok irratti. Irra hedduun namaa nuti viidiyoo baanee asirratti wal falmuu jammaraan dhuftanii malee namni eenyu asirratti beekan falmaa ture. Of kennee. Nuti lubbuu keenya kenninee nu marartu lubbuun keenya rabbiif. Kana kenninee hin duuna jennee gaafa duunu kolfaa duudhaaf kan nuti asirra baanee dubbataa jirru bara amantii rabbii kana akka guddisuu deemaa jirru. Kar namni du'an sodaanne dubbii keessan hin sodaatettanii ilaalina. Garuu haqaaf dhaabbadhaa isiniin jechuudhaaf haqa jala deemaa isiniin jechuufi malee nuti waan sodaannu tokko hin jiru. Tole? Isin as teessanii nuti gaafa biyya keessa gallus isintu nu wajjiniin galee. Gaafa dukkana keessa kophaa deemnu isintu deeme. Gaafa wallagga keessa kitaaba kiyya jalqaba maxxansiisu qarshii tokkoon malee itti tola keessa wallagga keessa naannee tola hiraa ture.
Gaafan jimma keessa deemee tola qarshii farankaa tokkoon otoo hin baasin kitaaba har'a namni asirratti dhufee naa maxxansiisaa dhufee asirratti naa eebbisiisaa birrii ittiin guraa jiru utuu ittiin na maxxansiisaa fi maaloo naa godhaan jedhi tola birrii keenya maxxansiisnee nuti magaalaa meeqa keessa naannofnee kana goonu bar. Gaaf sana utuu isin nu biran jiraatiin bar akka barbaadaa'u nu godhan isin nu argitanii turtanii. Rabbiin nu arga rabbii keenyatti tawakkalee deemneen bar. Rabbii keenyatti tawakkalee deemneen har'as rabbii sana nu waliin jira nuti. Saniif namni sana sodaanne dubbii haasaa keessan hin sodaannu garuu haqa maaliif hin dubbanne ijoolleen kun jala ooltiyoo. Nuti yeroo asirra bahu haqan dubbatu moo? Nuti yeroo asirra dubbatu haqa namaa eegaa hin jennu moo? Nuti yeroo asirra dubbannu amala gaarii akhlaaqa gaarii namatti himaa hin jirru moo? Musliimoonni nu jala deemanii waa dhaggeeffatan nama 1,000 nama 2,000 nama 3,000 yeroo seenee dhaggeeffatu jira yeroo barsiisnu. Nuti dhugaa namatti himaa hin jiru moo? Nuti akhlaaqa fokkataatiin nama barsiisaa jira moo? Akkamitti ijoolleen komantiidhaan muslimni akkamitti badaan nu aarsaa jira nuti wallahi billahi. Wallahi billahi. Ijoolleen nu jala teessanii dhaggeeffattan. Ijoolleen nu jala teessanii dhaggeessan ijoollee maal duuba hamanna. Garee shaadaati ustaaza jedhamutu bar dhaqee achirra taa'etu suuraa ekelee akkas godhadhu suuraa ekelee akkas godhadhu jedhama. Billah aleek. Billah aleek dubbadhoo jettan hin dubbanna bar. Nama ustaazummaa ijoolleen sii kennitee asirra dhufteeti baatee suuraa asirra godhadhu. Inte namni gaafa haadha nama arrabsu haadha maa xiqqeessu akkatee wajjin teessutu jirtaam kana gaa ustaaza jennee nuti laallannu nama akkasiitu jirtum. Maaliif ijoolleetti xiqqoos komanna walitti komanna komachuu ta'e immoo. Quraana rabbiin irraa barattee hadiisaati kiristaanatti lallabu qofa baratte nisisrii qofa baratte waa Yesuus qofa kanatti baratte. Rabbii kee sodaadhu obboleessa kee akhiraati bar inni dogongoree haa godhu kana yookiin miira keessa galee haa godhu kana obboleessa kiyya akhira rabbiin sodaadhu fuutoo nama haadha asirran kaa'in. Hatta abbaa manaa laate footoo obbolee abbaa manaa asirran kaa'in rabbiin sodaadhu inni keessa jiru cubbuu keessa. Walaa tajiru waaziratu wizra ukhra rabbiin si barsiisee jira obboleessa kiyya. Quraana kanan qaraane lafii kanan beektooti. Cubbuu nam tokkotti tokkoon gaafatamuun qaraane. Dhaqxee bira teessee kanaadha manaaf abbaa manaa waliin kaadhufa ka jettuu jirta. Badii tokkotti badiin tokko maa gaafatama rabbii keessan sodaadhaate. Sababa kootti haati maa arrabsamti. Sababa kootti haati manaa koo maaliif manatti arrabsamti. Sababa kootti ilmi koo maaliif arrabsama. Kan balleesse ana kan godhe ana hoo. Eessa qaraanee waan jedhutu natti dhagaame malee wallahi billahi ana waan takka wanni namiitanis wanti natti xiqqeessan hin jiru. Garuu hagam tokko nama dhugaa barsiisaa hin jiru hagam tokko nama haqa kennaa hin jiru hagam tokko haqa namatti dhimaa hin jiru waan jedhu sammuu kiyya na jeeqe malee anaani wallahi billahi rabbii kootiin kakadhe haasaa keessan miti nuti dullaa kaafiraayuu dandeenya deemuu jirra. Garuu yoo nuti sin akhlaaqa barsiisaa hin jiru taate nutti madhaa koottaati ustaaz akhlaaqan taane nu barsiisaa jirtu kana sirreeffadhaa nuun jedha asirra koottaati haqa nutti himaa hin jirtani haqa nutti himaa jedha asirra bahaati koottaa nutti himaa. Nu jala komantii kenna nu jala maashaallah jecha nu jala Allahu akbar jecha gaafa achi deemtanii komantiidhaan nama arrabsitan gaafa komantiidhaan nama xiqqeessitan gaafa komantiidhaan haqa argine faraddan nuti bar yeroo hunda daawaa kan goonu shahaadata zuurii irraa of eeggadhaa waan hin argine faradiina. Namni waan hin argine faradu jannata rabbii hin seenu foolii jannataalleen argatu jenneet kan himaa oolu nuti. Isinoo bakka deemtanitti hatta wallahi kiristaanatu sun irra caalaa jira akhlaaqaan adraa keessa rabbiin sodaadha. Rabbii keessan sodaadha. Faallaa akkamitti taana utuu quraana rabbii meenuu jireenya keenyaa otoo qabnuuti. Meenuu jireenya keenyaa jechuun waan ittiin jireenya kee namni tokko bara pileenii oofuudhaaf waan ittiin oofuu qaba bara kaartaa ittiin deemuu qabam. Kaartaa ittiin karaarra buunee deemnu osoo qabnuuti maaliif kiristaanni akhlaaqa isaatiin nu caala? Maaliif kiristaanni akhlaaqaan nu caalasa? Kan qullaa sirra wal baasu sin kan wal xiqqeessu sin kan walitti duulu sin kan gosaa walitti duulu sin rakkanne yaa akhi. Yoo sheekonni isinitti man sheekota irraa maan dhageenyu jettu. Ofii immoo gatteessanii immoo barattan ish akkamaa taanu. Taanee teenya si wajjiniin bannu. Teenya isinii wajjiniin haadhamnu duniyaa keenyaaf akhiraa keenya. Mee natti himaa rabbii keessan sodaadhaate. Bar sheekonni balleessan badii isaanitti kan gaafatamu isaanii simiti bar. Namni waan inni si barbaachisu khairii dhugaa inni sitti mee qofa waan jireenya keessa sirreessu qofa irraa fudhatta. Waan inni balleessu mabadii isaaf rabbi walitti dhiista bar. Inna sheekonni gaariin hojjetanii sheeko quraana rabbii fi hadiisa rabbii diddaare. Sheekota irraa yoo hadiinaan dhanse eenyurraa kiristaana irraa masaaf guddisii dhaggeeffattaare. Maaltu siyafe quraana rabbii sheekota irraa eenyu si barsiisare kan qaree yoo kan barate yoo jara. Itti hojjechuu dhiisuu isaaniitti kan gaafatu rabbi. Eenyu sinaa barsiisuu barbaaddansa eenyu dhugaa isinitti himuu barbaaddan. Sheekota hundammoo walitti qabdee hin arrabsiina.
دقيقة تكون أبصر akkas obboleewwan kiyya maalumaaf wanti isiniin jechuu barbaadu maalinni rabbii keenya haa sodaannu sheekota illee hunda walitti hin qabiina sheekni haqa keenya nyaachuu danda'a sheekni waa balleessuu danda'a sheekni waa dogongoruu danda'a sheekni malaayikaadhaa miti dogongora isaa rabbi irratti dhiisa isin garuu barumsa waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jedhu irraa fudhadha tole rabbi malaayikaa godhee nama hin uumne isinii galee rabbiin malaayikaa godhee nama hin uumne kullu banii aadama al-khaxaa'uun وخير الخطاؤون التوابون جل ارغم رب صلى الله عليه وسلم علمي ادم المان ادم هندم تني دوغونغوراني ني بلساني بلسا سانيتي مو ور توبه غور شيكين سنبر سرا كادا توبا غور رب تديبي هم بكتا شروط توبا لين بيكتو تاتي اني غياتو كو دغدره في ديميل كان دوغونغورون كمان جدينا توبا غو تشوف لي شروط متى ساقبا توبا امبر اتم مثلا توبا شروط توبا لين بيكتو شروط توبا لي اكسيت مو فچرا كنتي sini gale kanaaf yoo dandeessani quraanuma fi hadiisa irraa dhaggeeffadhaati quraana rabbii fi hadiisa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam hojirra oshuu yaala gocha isaaf isa rabbii wajjin walitti dhiisa tole ammoo sheekota ammoo hunda miti sheekota hedduutu jira sheekota hedduu sana bira dhaqaati baradhaa sheekota hunda miti kan dogongoru sheekota hunda miti ka balleessu maybe nama itti dhiyaattutu waa simiidhe jennaan nama itti dhiyaattutu waa godhe jennaan sheekota hunda walitti qabdee rabsita rabbii kee sodaadhu innamaa yakhsha Allah min cibaadihi al-ulamaa dhaka jedhe kijibsiisaa jirta bar irra caalaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sodaa isaanii ka qabu ulamaa subhaanahu wa ta'aalaa ulamaa jirani bar kan jala teenye baran kan jala teenye qaraanu hedduutu jirani bar kan akkaataa jireenya keenyaa nutti himu kan yeroo nuti waa hin beekne akkaataa keessaa baanu quraana fi hadiisaa nutti himan warra akkasii jiraniin kanaaf obboleewwan kiyya quraana fi hadiisaan baradhu jette badiisatti deemuu jirta waan taateef nama balleessa badiisaa walitti dhiisi taa'iti baradhu namni yoo balleessa rabbitu isa adaba rabbitu isa qixaaxa namni hunduun balleessaatis ni balleessita badiin nama kaanii waan ifa rabbiin salphisee baaseef malee badiin nuti mana keessatti dalagnu bar dachaadha kana beektume badii hedduu qabnu hundi keenya kan rabbiin nu satare baay'eetu jira waan rabbiin si satare immoo gadi baastee miti kana agarsiistu sini galee rabbiin kasi satare situ ol baasaa miti hedduu namaa rabbitu satareeni waan rabbi si satareef alhamdulillah jedhi kana sirra teessee sheekota naggeeffadhu jettus kana sirra teessee sheekii of gootus kana sirra teessee qulqulluu of gootus hundi keenya dogongora hedduudha qabna yoo asirra beekan hojjettee nama laaluudhaan dandeenya alhamdulillah rabbii kiyya na satarte isa kaan immoo salphalte kan jararraa nan goone jettee kan kalate rabbii galchachuudhaa qabdu isa rabbiin si satare ati immoo baatee nama qoosta rabbiin gaaf tokko siinis gabbaasee maal si godha beekte si salphisa jechuudha si salphisa kun beekamaadha nama namatti kolfe rabbiin itti kolfisiisa kana sirriitti bari wallahi billahi kana jecha koo miti sirrii dhaggeeffadhu ni argatta mindaa saniif yoo dandeenye rabbiin subhaanahu wa ta'ala satrii obboleessa kee waliin satarii jedha namni obboleessa isaa satare rabbiin guyyaa qiyaamaa laal rabbiin guyyaa qiyaamaa jahannama isaarraa isa sataraa jedhe yeroo ammaa hoo karaa kamiin haqnee haakii goone karaa kamiin wanni wallahi billahi mistira warra asirra bee afaan banaa jiru kana wallahi sagalee viidiyoo isaanii meeqan nu bira jira bar warra asirra bee nuti beekamoodha jedhee asaa uqsimu billahi al-aliyyi al-azim nu bira jira bar hin dubbannu satara obboleessa keenyaan baafnu ne cal jenna malee warra haqa namaa deebisna jedhu keessaati haqa namaa kan nyaataa jiru jira wallahi billahi uqsim billah kan na bira jiru jira haqa namaa nyaachuuf kan gaggabaa jiru
sagalee faana bira jira obboleessa keenya sataraa jirra nuti wallahi billahi sataruu jirra maaliif gaaf tokko tobbatee rabbitti deebi'a hamma namni sun rakkatee boo'ee akkas bakka akkanaa ta'u malee amman jennetti hin dubbannu nuti inni waan nu arrabseef inni waan nu jedhe baasneef inni hin baafnu waa'ee nama wallahi hin jiran bira hin satarra nuti hin satarra maaliif jennaani gaafa abbaan baatee iyyate nutis faana kaani dubbanna duuba yoo abbaan hin dubbatan immoo nuti hin dubbatan ilaa namni abbaan yoo dubbatati dubbachuu rakkoon qabu wajjin hin baane garuu yoo abbaanoo dhoskate fakkeenyaa namni zallama meelak rabbiin naaf adeebisoo cal jedhe taanaan nutis wajjin hin cal jenna nutis wajjin hin cal jenna maaliif abbaanu ba'een dubbatanne abbaanu hin dubbanne nuti maaliif obboleessa keenya baanee saaxillama obboleessa keenya maal goone hin satarre gaafa abbaan baate immoo abbaan gaafa ba'e immoo dhugaa wajjin dhaabbachuudha kanaafuu dhugaa wajjin dhaabbadha rabbii keessan sodaadhaati wanjala keenya qabnu hunda rabbiin nuuf haadhisu namni qulqulluu addunyaa kanarra hin jiru hundumtu rabbitu sin satare hundumatu rabbiin sin qulqulluu sin fakkeesse otoo teessanii guyyaatti maal dalagne jettanii wallaahi galgala teessanii mazgaba keessan irratti barreessitanii wallaahi billaahi khayrii keenyarra wanjala keenyatu caala isinii galee kanaafuu obboleewwan keenya yoo dandeessan haqa dubbadha yoo dandeessan waan sataramuu qabu sataraa wanta hunda miti kan gadi ba'u nama hunda miti kan as baasanii asirratti akka barbaadan jedha akkaataa qaba akkaataa itti baasa abbaan hin dubbatatin ofii dhaqee haakii godhamee waan hin baasa waan jedha kan jiru jira maaltu argama musliimoota akkas gochaa jiru jedha rume baga gammadde musliimootatu sanyiidhaan wal cafacafaa jira jedha rumete musliimoota isin miti jedhanii kunoo qaama keessan kan baasee as jalatti darbataa jiru isin miti jedhee kan nu arrabsaa jiru eenyu muslima miti kan nu arrabsaa jiru bar warra kaafiraatu isiniin caalee dhufe isin muslimoonni dhaqxanii wal jala baaftanii waan kana poostii wal gootu kiristaanni immoo dhufe isin musliimoota miti kan akkas wal gochaa jiru isin jedha akka waan jara keessatti macaafa isaanii keessatti jaaji kana qabani ajjetti tokkoon qabani bar seera tokkoon qabani garuu seeraan isin caalu lee maaliif utu seera rabbiin nu baasee jiru seera rabbii dinneeti maaliif akkas taana nuti maaltu nu qunname maaltu nu argate nyaata nuti nyaanne nyaata jarri nyaatantu jara smartii godhe moo barumsaan jarri nu caalani moo akkam kanaaf obboleewwan kiyya yoo akkam taate ummanni nuti muslimoonni a'azzana Allah rabbiin kan nu guddise ol nu fuudhe eenyurra nu caalchise garuu harkaan gaafa namni of ciqqeesse rabbiin maal jedha beektu suuratul raad keessatti rabbiin ummata tokko irraati ni'maa isaa hin kaasu amma ummanni sun ni'maa sana ofirraa kaasutti jedhe bar ni'maa rabbiin si oole yoo ati ofirraa kaase rabbiin ilma sirraa kaasa ni'maa kee kan eeggatu sirratti sidha quraan rabbiin si kenne hadiisa rabbiin si kenne kan ofirratti eeggatu kabajaa kan eeggatu si kanaafuu kabajaa kee karaa rabbiin si kenne si kabajeen kabajaa keessan eeggadhaa isiniin jechuudha barbaada jazaakumullahu khairan sa'aatii dheeraa waan baay'eedhaa dubbadhe ustaazonni illee ergattan asirra jirtu natti fakkaata istabu fadhili na gashu warri kaan maaleesh isin gashu namoota dingata bibilchaataa ta'an malee namoota galchuu dhiifama nama lama yookiin sadi qofarraa yaada fudhadhaa waan kanaan alaa garoo dingata waan hin taane keessa seenni akka waa laaqnuun barbaadu dhiifama nu godhaati dingata dubbii nama gorsaa oole moo gorsaa dubbataa ollee gara tokkotti akka hin deemne akka hin taane rakkoodha isinii galee yeroo baay'ee maaltu jira beektu ammas namoonni hedduun hin jiru gara islaamaatti dhufanii ammas keessaan birrii namatti kennitanii kaatanii nun kootti harkaan ufuu dhinu hin jedhiina waan tokko hin ta'e diraasitti dhaammadhu kiristaanota islaamaa dhufta isaa taatan musliimoota isaa taatanii waan isinitti madhu keessaati adaraa rabbi isin uume yoo waan tokko bor nu mari'atuuf deemtu taatani ganaa jalqaba gaafuma waan sana jalqabdan nu mari'adhaa bakka bor nu waamuun keessan ol waan ta'eef birrii kan akkas nuun jedhe waan kun akkami amma ijoolleen tokko jirti kunoo waan akkasii keessa seeni birrii amma na kaffali nuun jedhu waan kana seenootti jalqabaftee nu mari'atti yoo waan sun waan hin taane kana dura beekumsa irraa qabu taateen seeniin jennaan yoo bor waan nama wajjin walitti fiduudha ta'e hin godhin waan kana jennaan hin jirtan obboleewwan azzala irra caalaan keessanis nu gaafattu har'a deemtanii namni akkas nu godha jennaan birrii kennitanii kaatanii utuu nuun hin mari'atin osoo nuun waan nan jedheen waan nuti hin arginetti waan nuti keessa hin jirretti dhuftanii har'a birrii koo harkaan nu fudhi jettanii yoo nuun dubbii kanatti hin galu dubbii baqanna jenne immoo maan nuun bar hunduu ga'ee mataa isaa qaba bar
kana marraafuna jedhan kun ijoolleen miidiyaarratti beekaman hin jirani. Jara bira dhaqa ustaazonni yoo dhugaa faradi jettan dingata dhugaa faraduudhaaf dhufuu dandeenya. Haqa kan quraanaaf hadiisaa nutti himuu jettan kan quraanaaf hadiisaa waan kanaan alaa garuu haqa namatti kennite haqa namarraa nu fuudhi jettanii ganaa dhufne namatti dawwallee akkam bulte fayyaa keetti jirta haqa ekeleen sitti kennite ekeleen irraa deebisi guyyaa akkasii gaafa akkasii jaarsummaa sin geessate yeroo akkamii qabaanneetu kan yeroo sin faana fidu wallaahi nama lama sadii keessaa natti maxxaneettu dhiiraanis dubaraanis hin beektani yoom teenye kana wajjiniin dubbanna isin yoo dandeessanii jalqabuma ittiin kennatina yoo itti kennatan immoo warra haqa namaa yeroo qabaate waan kana kun obboleewwan kootiin dhaabadha jedhu bira dhaqaa itti madhaati jarri harkaasiniif haa fuudhani. Yoo nuti caljenne immoo dhuftanii baatanii waan biraa nuun hin jedhina. Jazakumullahu khairan. Nuti hojii keenyatu kan biraadhaan malee akkaati birrii nyaatamtu hin barbaanne. Hojii keenyatu waan biraadhaan malee akkaati miidhamnu barbaanne miti. Kanaaf nuti daawaa keenya kan nutti kenname kan Rabbiin nu laaffise ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam i'maluu jedhan hojjedhaa. Ilmi namaa hundumtuu waan uumame isaaf laaffisee jedhani. Waan isaa laafitu jira ilmi namaa gaafa dhalatu. Inni daawaadha. Inni haqa namaatiif dhaabbatu haqa namaati. Inni immoo nigdiidha. Inni immoo hannumatu isaaf laafee jira nama hundattu. Nuti ammoo daawaadha khalaas daawaadha hojiin kun. Takka nama ana haqa namaan baasee nama gidduu dhaabbatan sirratti nama waliin wantee argitanii la digata namni sirra dhufee waan itti machuu danda'a akka kee Rabbi siif baasuu deegaggeessuu ni danda'a. Sinii galee yoo kilmaa tokko immoo nama gaafachuu danda'a. Waan kana alaa garuu sa'aatii meeqa aqinaa gaafadhan kilmaa tokko sinii gaafachuu danda'a. Kana alaa garuu keessa deemee nama dirqisiisee as baasee isa awwaaradee isa maal jedhe waan gochuu yeroo koosmiti gahee koosmiti sun. Gahee warra qabutu jira gahee sanatti kenna. Adaraa keessan tole nun dhuftaniiti mashguura sun hin godhina. Akka nuti daawwaan godhe sun hin godhina. Hunduu hojii isaa maqaba. Fakkeenya kan hin dubbataaru. Waa'ee namoota dhumaa jiru maaliif hin dubbanne faan hun jettani. Waa'ee siyaasaa fa maaf hin dubbanne kan nun jedhutu jira. Obboleessa kiyya. Waa'ee siyaasaa fi waa'ee mirga namummaa silaa kan dubbatamu yoo namni dubbatamu dhabameela. Iddoo waan nama laallatutu jira sinii galee daqiiqaa tokko. Dhiifama yookaan viidiyoo kiyya cufadhee daqiiqaa lamaan tokko dubbadhaa gadamoonni dubbatan ngashine nama galuu qabu nama ergate keessaatiin beeku abdii hukkumee kana ni galcha. Alaa kulli haal wanni jechuu barbaadu karaa deemuu fi dalagaatti seenuu fi daqiiqaa 10 caala isin waliin hin turu. Waa'ee fakkeenyaa fi waa'ee Oromoomaaf hin dubbattu waa'ee kanamaaf hin gootu jetta warra dubbatutu jira warra siyaasaatu jira bar. Warruma kanaaf jedhee barateetu jira. Warruma immoo kanaaf jedhee hojii koteedheetu moobaayilii banateetu jira sinii galee. Warruma kanaadhee silkii banateetu jira. Jarri gaafa irraa dubbatani gaafa warra akka keenya yoom dubbanna beektu gaafa haqaaf nama dubbatu dhabame gaafa haqa nama baasu dhabame nama mirgee namummaati nama dubbatu gaafa dhabame dirqama nurratti gaafsan wanti hundumtuu sheekii irratti sheekota irratti dirqama miti wanti hundumtuu ustaatota irratti dirqama miti dirqama mataa isaanii qabu gaafa garuu fakkeenyaaf warra sakaa jiran lubbuu dubbatu hin jiraanne yookiin namni obboleessi koo tokko dirqama siyaasa ta'uu baate namni dhugaadha dubbatu gaafa hin jiraanne ani ba'ee dubbachuun dirqama narratti garuu namni dubbatu jiraate maaltu na dubbachiisa khalaas inni dubbateeme maashaallah rabbi irratti isaa cimsu haqa namaa kan baasu hin jiraame rabbi irratti isa baasee haqa haa dubbachiisuun maashaallah isa jabeessuudha nuti waan kanaan alaa tokko haqa namaa dubbataa jiraatis baatee dubbachuu qabda nama 13 taamee waa tokko naasaamu sinii galee hunduun rabbiin kanuma laaffisee fi laafee jira waan taateef jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya waa hundayyuu karaa umatti ilaalamu ilaala malee karaan taane ilaaltanii waan hin taane walirratti dubbachuu waan hin taane walii gochuun sirriidhaa miti ani ergaa koo xumuradheen jira asumarratti xumuradhaa. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yoo gaaffii jiraate akka gaaffii namarraa fudhachuu danda'a. Gaaffii namni qabdan hin jirtu gaaffii daqiiqaa 10 qofa isin faana tura jedhee jira. Daqiiqaa 10 gaaffii nama qabu qofa. Video kiyya cufa yoo gaaffii qabaattan qofa niin qabanaan jedha.